sodaachitu maa buqqaamsitu jedhii sabni gaafataa isin maal jettu ufumaa labsiitanii seera labsitan namaaf cabsiitanii dimokiraasiin yoo dhugaa ta'e hundumtuu abbaa fedhe haa deeggaruu gani. Demokrasi mina dhugaa ta'uu gaaffii mataa ifa haa bayuu. Ufumaan bulfachuu mirga keessanii hojjetu ufumaan bulfanaa maaf nu bulchitu. Jedhiisatti gaafataa isin maal jettu ufumaan absiitanii seera lobsitan namaaf cabsiitanii fedhii sabaa hin wallaalinaa gaaffii sabaa hin awwaalinaa yaada sabaa hin ukkaamsinaa irree humnaatiin hin bulchinaa biyya namaatitti hin darbinaa mirga namaa duraan sarbinaa dimokiraasii yoo dhugaa ta'e hundumtuu ufaa bulfatuu gala. Demokrasi mina dhugaa ta'uu gaaffii uummataa ifa haa bayuu. Mirga keessan eeggachuu hin dandeessani hojjettu bukeessaa yaasaa lolfuu gaaffii haa galtu. Jedhii sabni gaafataa isin maal jettu rasaasaa namaa dhayaa dimokiraasii jechuun akkamiin dhayaa ufumaa labsiitanii seera lobsitan namaaf cabsiitanii sabni bal'aan tiisee gabrummaa gaafiin isaa abbaa biyyummaa jedhiin isaallee tokkochummaa hawwiin isaallee bilisummaa badii malee naman hitinaa fedhii malee naman dirqinaa dimokiraasii yoo dhugaa ta'e hundumtuu abbaa fedhe haa deeggaruu ga'e. Demokrasi mina dhugaa ta'uu. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Otuu sagantaan kun hin jalqabiin dhaamsa gabaabaan isiniif hin dhiyeessa. Peejii Feesbuukii Keelloo Miidiyaa hordofuu hin dagatiina. Itti dabalee bakka follow jedhu sana tuqaatii isa siifers jedhu cuqaasa. Akkasumas YouTube fi Instagram peejii keenya hordofaa. Itti dabalee chaanalii Telegram keenyatti subscribe gochuu hin dagatiina. Sagantaa kana Keelloo Miidiyaatii isiniif dhiyeessa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Keelloo Miidiyaa ilaalcha haaraa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Keelloo Miidiyaa irratti har'a qophii addaatiin keessummoota garaagaraa wajjin dhiyaannee jirra. Qophii har'aa keessatti qabxiiwwan garaagaraa kaafnee keessummoota keenya wajjin marii ni goonaa. Keessattuu taateewwan tibba kana ta'aa turan fi marii baay'ee irratti adeemsisaa turre waa'ee gabaasa amnistii ilaalchisee yaada cuunfaa yookaan isa samarii jedhamu kana yaada dhumaa irratti kenninee darbuudhaaf yaalii ni goonaa. Gabaasichaan garasitti yookaan beyond the report maaltu barbaadame gabaasicha kana jalatti eenyu maal jedhee barbaachisummaan gabaasa kana maalidhaa fi wantoota adda addaa gabaasa kana keessatti dubbatamaa turan keessaa wantoota irraa hafan jennee yaanne yookaan immoo wantoota xiyyeeffannoo argatanii jiran jennee yaanne har'aa kaafnee marii goonaa. Akkasumas qabxii addaa waa'ee poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamee tibba kana leenjifamaa uummata irratti gadi lakkifamaa jiru kana ilaalchisee marii bal'aa ni deemsifnaa. Marii kana gochuudhaaf ana wajjin keessummoota sadii qabadheen dhiyaadhee jira. Dr. Etana Habte England irraa, Dr. Caalaa Abdiisaa Sweden irraa, akkasumas Seenaa Jimjimo asuma USA irraa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummoonni koo baga gara qophii kanaa dhuftan. Galatoom. Galatoom Isaak.
Galatooma hundi keessanuu kallattiidhumaan gara qabxii jalqabaattiin darbaa mee cuunfaa gabaasa kanaa yookaan samarii gabaasa kanaa keessa maal hubanne dhiittaa mirga namoomaan kun akkaataan itti gabaafamee fi akkaataan deebiin itti laatamaa jiru fi wantoota irraa hafan irraa hin mari'atamne yookaan xiyyeeffannoo hin arganne jennee irraa dubbachuu dandeenyu maal qabnamee gaafii jalqabaa kanaan gaafii jalqabaa kana Dr. Etana Habtee akka yaadatti kennitu gara keettiin darbaa keessummoota koo birootti sittaaneetti deebi'a jechuudha. Galatoom Isaaq. Egaa gabaasa miillanaa Amnesty International baase kana miidiyaaleen addunyaa baay'een waan kana wal harkaa fuudhanii gabaasaniiru. Miidiyaaleen biyya keenyaas kan Oromoo dabalatee gabaasuudhaaf yaalii baay'ee taasisaniiru. Erga gabaasni kun dhaga'amee qaamonni garagaraas immoo waan kanatti deebii kennaniiru. Warri deebii kennan kan sirriidha jedhanii fudhatan jiru. Warri immoo tasumayyuu wanta kuni dhaga'amuudhaaf hin malle jedhanii dubbatan jiru. Egaa yeroo darbe yaadattu mala ittiin gabaasni kun qophaa'e yookaan immoo methodology gabaasni kun researchiin gabaasa kana qopheesse ittiin hordofee hojjetame hamma tokkorraa haasa'uudhaaf yaalii gooneerra hammam ulfina qabaa hammam jabaataadha gabaasni hojjetame kun hammam amanamaadha waan jedhu maalirra dhaabbata waan jedhu kanaan dura waan haasofnee fi isa keessa deebinee hin haasofnu. Garuu wanti ani yeroo hundumaa gaafa gabaasni kun haasa'amu irraa hin haasa'amne sirriitti jedhee qabu ofii kooti waanumti amnestiin dhiittaa mirga namoomaa jedhee tarreesse keessumattuu kan Oromiyaa irraa hin dubbatamne kan jedhuun qaba. Dhiittaan mirga namoomaa Amnesty International miillana kan bara 2019 jedhee inni gabaase ituu kan baranaatti hin darbinii jechuudha. Akaakuu 8 tarreesse. Dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwataman jedhee kan Gujii Bahaatiif kan Gujii Lixaa qofa ituu iddoo biraatti hin bu'in jechuudha. Zoonii kana lamaan qofa dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwataman jedhee akaakuu 8 tarreesse. 8 times. Isaan kana yeroo hedduu kan dhaga'amu waa'ee lakkoofsaati. Nama hamma kanatu ajjeefame, nama hamma kanatu hidhame kan jedhu jechuudha. Lakkoofsi baay'ee barbaachisaadha. Ituu danda'amnaan immoo hundi isaayyuu immoo akka kanattiin maqaan dhaame baay'ee namatti tola. Lakkoofsa wajjiniin kan walgitu hojiin hin hojjetamne maleessaa Oromiyaa keessatti. Kanaaf isaan kana keessa keessumattuu waa'ee warra ajjeefamaniirraa lakkoofsa garas waan ta'eef waa'ee lubbuu namaa waan ta'eef isaan kana keessaan ani keessa daddarbee waan tokko duwwaa dubbachuu barbaadaa sin jechuudhaaf jedheetani. Kanaaf dhiittaan mirga namoomaa kan Amnesty International jedhe kuni ofii dhiittaa mirga namoomaa akkamiiti maal fa'i isaanii jennee gaafa ilaallu wantoota 8 lafa kaa'amee jira kan argamasiin jedhe. Tokko isa 8 kana keessaa waa'ee ajjeechaa seeraan alaati. Ajjeechaa seeraan alaa jechuun extrajudicial killing kan manni murtii hin beenne kan balleessaadha jedhamee namatti hin muramne namumti qawwee waan baatu duwwaadhaa fi hidhattooti mootummaa ijoollee Oromoo ga'eessota dargaggoota buleeyyii fuudhanii kan ittiin ajjeesanii jechuudha. Inni lammataadha waan akkasiitu raawwatame Oromiyaa keessatti jedhee kan Amnestiin gabaase hidhaa seeraan alaati. Mucaa namaa mana murtiitti waamicha hin dhufeetuun qabaateen calluma jedhanii mucaa namaa qabanii mana hidhaatti geessu, mana hidhaatti guuru. Inni sadaffaanii miidhama manneen hidhaa keessatti raawwataman akkaataa itti mucaan namaa qabamu mana hidhaa keessatti maal akka inni fakkaatu ragaa garagaraa fudhatanii ibsani. Arfaffaan tortureedha. Mucaa namaa gidiraa akkamittiin akka argisiisan mana hidhaa keessatti ragaa qabatamaarra dhaabbatanii dubbatanii. Inni shanaffaan akaakuun miidhaa shanaffaan Oromiyaa keessatti Amnesty International gabaase waa'ee gudeeddii dubartoota Oromoo irratti raawwatamedha. Kunis loltoota mootummaatiin jechuudha.
Ja'affaan waa'ee hidhaa jumlaa sanqalleetii fi xoollaayitti raawwatame. Oromiyaa keessaa namoota kumaatamaan guuranii leenjii poolisii sanqalleetii fi mooraa waraanaa xoollaayitti isa geeffame jechuudha. Torbaffaan humnaan jiraattota qeerraa buqqisu. Loltootumti mootummaa raayyaan ittisa biyyaatii fi poolisiin Oromiyaadhaa waliin ta'anii dhaqanii qeedhuma jiraattotaa buqqisanii nama qeerraa ari'u. Kanadha tokko kan gabaafame. Inni 8ffaan qabeenya namaa abiddatti kaa'anii gubuu barbadeessuudha. Humnootuma mootummaatu qabeenya warra loltoota deeggartu jedhanii yookaan immoo maqaa shanee jedhamutti kennanii dhaqanii qabeenya kan warra nagadu kan qotee bultootaa kan horsiisee bulaa abiddumatti kaa'aniitu qabeenya gubanii jedha ragaan jiru. Egaa wantoota kana waa'ee ragaa wanti kun irra dhaabbatu kanaan dura haasofnee turre akkuma sila jedhee isarra keessa deebi'uu hin naqu. Ragaan kun kan funaaname maddoota garaagaraa irraati. Tokkoffaa namoota 80 ol ta'an ajjeechaa kana miidhaa kana kan ijaan ilaalan kan fira ta'an kan maatii ta'an kan wanta kanatti dhiyeenya qaban amnestiin qaamaan argee kan dubbise bilbilaan kan irraa odeeffate kan inni irratti hundaa'u gara caaluu jechuudha. Kan biraan immoo satellite imagery keessumatti iyyuu waa'ee gandoota gubamaniitii fi qe'ee buqqaanii ilaalchisee satellite imagery akka ragaatti dhiyeeffateera. Amnesty International fakkeenyaa fi gandi tokko bakka akkasiitii gubameera jedhamee gaafa himamu satellite imaging isaa yookaan fakkiin satellite irraa fuudhame ji'ootaan dura barootaan dura maal fakkaata bakki sun qubsummi isaa kan jedhu fakkii ituu buqqa'iinsi mudatiin fuudhamee fi erga buqqa'iinsi mudatee kan fuudhame erga qe'een gubatee booddee fakkii fuudhame wal bira qabeetu itti fayyadame jechuudha. Kanaaf ragaan kuni kan abbumti barbaade lafaa ka'ee sirrii miti achiin citee asiin dhimmisee wanta jedhamu miti qaawwaa waan namaa kennu miti jechuudhaaf jedhee. Egaa waa'ee ajjeechaarraan wanta waa'ee namoota 3 qofa dubbadhee tan dhaaba'an amma. Ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwatee maal fakkaataa isa jedhu namoota dhibbootaan lakkaa'aman kan ajjeefaman Oromiyaa keessatti waggoota 2 darban kana keessa. Namoota dhibbootaan ajjeefaman kana tokkoon isaanii ituu gadi teenyee haasofneetii bayeessa ture. Maaliif namni tokkoon isaa jireenya qaba, maatii qaba, fira qaba, lammii qaba. Jireenya irraatu ajjeefame. Nama jiraataadhuma akka keenyaa kana ture seenaa qaba waan ta'eef kaayyoodhaaf mul'ata qaba jireenya isaatiif waan ta'eef lakkoofsa garas jira waan ta'eef yenna hunda isaanii haasa'uu baanne tarii namoota muraasa kana yoo waa'ee isaanii dubbanne akkuma isaanitti ajjeefamaniif eessa akka isaan jiraataa turan illee kaafne yoo haasofne tarii haqa warra hafaniitiif faayidaa qabaa laata yaada jedhuuf. Ajjeechaa seeraan alaa kana keessaa gaa amajjii bara 2019 irraa kaasee namoonni 39 aanaa 2 aanaan inni tokko aanaa Gooroo Dulaa Gujii Bahaa aanaan inni lammataa immoo aanaa Dugda Daawaa Gujii Lixaa keessatti hidhattoota mootummaatiin namoonni 39 akka ajjeefaman amnestiin ragaa qabatamaadhaan lafa kaa'ee jira. Isaan kana keessa warra 39 keessaa jechuudha namoonni 23 raayyaa ittisa biyyaatiin akka ajjeefaman Amnesty Internationaliin ragaa qabatamaadhaan harkarraa qabaa kan jedhuunitu ragaa kanaa wajjiniin maxxanse waan kana namoota 23 raayyaa ittisa biyyaatu kophaatti ofiisaatii baasee ajjeese warra irraa hafe immoo raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii Oromiyaatu waliin ta'uudhaan ajjeese. Oromoonni 16 immoo kophaatti haalli isaan ittiin ajjeefaman warra 39 kana keessa haalli ittiin raayyaan ittisa biyyaa namoota 16 ajjeese guutummaadhaan guutuutti seeraan ala kan ta'ee fi haala mucaan namaa ittiin ajjeefamuu hin malle akka ta'e amnestiin ammas gabaasa isaa kana keessatti jabeessee dhufa. Egaa lakkoofsa haasa'ee darbuu mannaa kan jedhuu fi kan jedhuuni waa'ee namoota 3 ragaa inni dhiyaate wajjiniin haasa'uudhaan barbaade. Ajjeechaan namoota kana 3 amma dubbadhu kun 3 onkoloolessa 18 bara 2019
raayyaa ittisa biyyaatiin kan raawwatame namoota sadii firoota kan ta'an. Isaan kana keessaa tokko addicha mi'eessa halakee kan jedhamu nama waggaa 42 abbaa ijoollee 12ti. Ijoollee 12 qaba. Inni lammaffaan immoo Abdullaahii Gooluu Halakee ilaala ilmaan wasiilaniiti. Mucaa waggaa 15ti Abdullaahiin. Ammas fira isaanii kan ta'e daa'ima ganna 16 qaanqee uturaa shuree kan jedhamu. Jarri kun sadan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman. Akkamitti ajjeefaman? Mana hidhaa Aanaa Gooroo Dulaa keessa Gujii Bahaa jechuudha kan jiru ganda raaroo keessaa baafamaniitu halkan sa'aatii 2 yookaan 8 PM halkan mana hidhaa keessaa baafamaniitu ajjeefamanii jedha Amnesty International. Jarri kun mana hidhaa kan galfamanii shaneedha isinii shanee deeggartuu kan jedhuunitu mana hidhaa galfamanii jedha gabaasni kun. Egaa namni jara kana sadan waliin mana hidhaa keessa ture ragaansaa maalirra dhaabbata jedhuun dubbadhagaam. Tokkoffaa nama jara kana sadanii wajjin mana hidhaa keessa ture. Raayyaan ittisa biyyaa loltoonni raayyaa ittisa biyyaa mana hidhaa kana dhufanii yeroo isaan namoota kana sadan gadi baasan namni mana hidhaa sana keessa ture ragaa inni dhiyeesse dhuga ba'umsa inni kenneenitu Amnesty International gabaasa kana baase. Kana duwwaa miti garuu ragaa kan biraanis jira. Namni jarri kun dhufanii biraa fuudhaman yeroo jarri kun biraa fuudhamanii halkan ajjeechaadhaaf fuudhamanii adeemanii loltoonni kun maal akka fakkaatan yuunifoormii isaan uffatan maal akka fakkaatu akkamittiin balbala dhufanii bananii akka fuudhan sa'aatii isaa waliin wal bira qabeeti kan inni Amnesty Internationaliif gabaasee jechuudha. Egaa maqaan Amnesty International nama kanaaf fayyadame falmataa jaallataa jedhama. Falmataa jaallataa kun maqaa dhugaa akka hin taane Amnesty International jechuun kaa'eera. Nageenya nama kanaatiif kan jedhuun jechuudha. Kuni researchii addunyaa kanarratti beekamaan kan itti fayyadamudha. Rakkoon nageenyaa gaafa jiru maqaa namaa isa sirrii hin taane maqaa irraa maqsuudhaan yookaan immoo maqaadhuma nama sanaayyuu tasuma balleessuudhaan kan godhamudha. Kanaaf Amnesty International nama mana hidhaa sana keessa jiru irraa fudhatee jechuudha tokko. Namni mana hidhaa kana keessa jiru maal jedhee hime Amnesty keessatti? Wanta inni itti hime keessa toora lama duwwaa waan isaan maxxansan afaan Oromootti waanan hiike ofii kooti. Kani namni maqaa falmataa jaalataa jedhamu jara kanaa wajjiniin mana hidhaa keessa kan ture jechuudha. Maaliif namumti arge gadi ba'ee afaansaa waan banaa jiruuf. Ragaa jedhanii waan afaan banaa jiraniif. Iyya Oromoo iyyaan gara dabarsuudhaaf namooti yaalii godhaa waan jiraniif waan akkasii darbinee dubbachuun baay'ee murteessaadha jedhee waan ani yaade. Akkas jedha namni kun I quote afaan Oromootti anuma tiike. Galgala naannoo sa'a 8 keessa jechuun 8 PM jechuudha. Biyya keenya halkan galgala sa'aatii 2 jechuudha. Galgala naannoo sa'a 8 keessa jedha namni kun. Loltoonni mootummaa qawwee hidhatan namoota kana sadan dhufanii mana hidhaa keessa nu biraa baasanii fudhatanii adeemanii jedha. Daqiiqaa muraasa booda sagalee dhukaasaa dhageenye. Dhukaasa kanaan ajjeefaman jedheetan amanaa jedha. Ankoot. Kana Amnesty International tu ofiisaatii namni kun akkas naan jedhee barreesse jechuudha. Nama jara kanaa wajjin mana hidhaa keessa ture. Waa'ee ajjeechaa kanaa garuu waa'ee ajjeechaa namoota kana sadanii namuma kana duwwaa irratti murtaa'ee miti kan Amnestiin immoo maxxanse. Ammas wanta kan biraatu jira. Waa'ee ajjeechaa kanaa dhuga ba'umsa kan biraatu jira. Amnesty International kan itti fayyadame. Dhuga ba'umsi inni lammataa kun immoo dubartii bal'axuu lammaa kan jedhamtu fira jaloota kanaarraa kan fuudhame. Egaa namoonni kun lakkoofsa duwwaa miti. Namoota lubbuu qaban, namoota maatii qaban, Oromoota firaaf lammii qe'ee qaban, jireenya isaaniitiif mul'ata kaayyoo kan qaban, guyyaa saafaa fuudhamanii diinaan kan ajjeefamanii.
wanta bal'atuun lamma Amnesty International itti himte waa'ee ajjechaa kana ammas nan dubbadha. Dhuga ba'umsa iseen dubbatte jechuudha. Amma nan dubbisa. Waanuma iseen jettee isaan kaa'anii afaan Oromoottan hiikaa jechuudha. Anumatu hiike. Quote. Ilmaan eessummoolii koo 11 ganda Raaroo Aanaa Gooroo Dolaa zoonii Gujii Bahaa keessatti hidhamanii turanii. Isaan keessa loltoota raayyaa ittisa biyyaa Abdullahi Gooluu Halakee fi Addicha Mi'eessoo Halakee rasaasaan rukutanii ajjeesan. Addichi abbaa ijoollee 12 ture. Firri koo kan biraan Qaaqee jedhamus isaanuma kana waliin du'ee argame. Maqaan isaa guutuun Qaanqee Uturaa Shuree jedhama. Gaafa onkoloolessa 19 bara 2019 jiraattonni ganda Raaroo reeffa isaanii arganii jetti. Kun gabaasa kana keessa fuula 17-18 irratti barreeffamee jira ragaan kun. Egaa namootatu du'e jennee gaafa haasofnu akkasumattiin oduu darbaan dabarsa dhaga'ame miti. Warra maatiin jalaa du'ee awwaalametu himate. Warra awwaaletu, warra maatii namni keessaa du'etu himate jechuudha. Kanaaf waa'ee ajjechaa namoota 39 tokkoonsa ragaadha qaba waan irra dhaabbate jechuudha. Kan Gujii qofti. Maaliif wanti kun nu barbaachisaa? Oromiyaa waan iseen keessa jirtu hundi keenya dhaga'aa jira. Hundi keenya dhaga'aa jira. Kanaaf waa'ee namoota kanaa silaati waa'een isaanii sirriitti gadi ba'ee barreeffameetu haqni isaanii ba'uutu irra ture. Hin baane. Erga haqi isaanii guutummaa Oromiyaa keessatti warra ajjeefaman hin baane warra ajjeefaman jedhamee immoo ragaan ba'e. Ragaa ba'e kana keessaa immoo kan addunyaan dhaga'e. Nu immoo walitti muun keenya baay'ee barbaachisa. Walitti deebinee walitti muun keenya baay'ee barbaachisa. Maaliif showcase waan kana ajjechaa warra kaanii fi agarsiiftuu ta'ee nu tajaajilaa jedhee waan ani yaaduuf. Kanaaf warra 8 akaakuu 8 miidhaa 8 dhiittaa mirga namoomaa akaakuu 8 Amnesty International tarreesse keessa waa'ee ajjechaa qofa namoota 3 duwwaadhanii fakkeenya fudhadhee dubbachuu kooti isinitti dheeresse. Galatoome Dr. Etana mee seenaattiin darba dhimma kanarraa jalqabumarraallee I think wanti jalaan hojjetaa jirtu yookaan immoo akka dhaaba mirga dhala namoomaa gaggeessaa jirtus wantootni irra dalagaa jirtan jira jedheen yaada. Riippoortii isaatii fi gabaasa Amnesty International kanaa fi deebii gara mootummaatiin kenname hamma muraasa tokko ilaaltee jirta jedheen yaada. Mee walumaa galatti samarii isaa akkamitti ilaalte riippoorticha akka nama yeroo dheeraa mirga dhala namaa irratti dhaaba mirga dhala namaa irratti hojjetu gaggeessaa turtes akka nama Oromoo tokkos mee walumaa galatti akka namaattis namummaadhaan addaa osoo namummaan kun hunda keenya keessa jiraatee dhimmi kun dhimma Oromoo qofaa miti dhimmi mirga namaa Amnestiin warri Amnestii warra Oromoodhaa miti warra namummaa irra dalaganii namummaan itti dhagahamu addunyaa guutuu irra deemanii dalaganii mee akka namaatti akka Oromootti akka nama dhaaba mirga dhala namaa irra dalagu tokkotti akkamitti ilaalte mee Seenaa? Galatoomii jedhi Zaakii dhugaa jette akka Oromoo akka namaa tokkotti obviously akkuma nama Dr. Habseen baay'ee bal'iseetii riippoortii dubbatee jira nuu hiikeetiin. So akka namaatitti akka Oromootis akkasumas immoo akka waa'ee mirga namaa irratti dalagu irratti wanti nu goone keessaa xiqqoo si hime riippoortiin illee akkamittiin ilaaleen jedhee deebi'eettiin jedhama. Inni jalqabaa riippoortiin akkuma baheeni akkuma nama hunda nama ilma namaa ta'e nama mataa yaaduu danda'u tokkootitti namni tokko yoo du'ee mataan isaa baqaqee agartu hirrifattee jetta. It doesn't matter namni kun si diina kan kee ta'ee jaalallee kan kee ta'ee hirrifatta. So akkasumatti hirrifadheetini the first step nuti fagoonee jennee ol geenyeetini riippoortii kana akkamitti qaama barbaachisu dhagahuu qaba. Keessattuu
qaama waa godhuu danda'u kanatti akkamitti hatattamaan bira geessinaa akkasumas immoo qaamni kun akka waa godhuuf maal godhu kan jedhu sani kan jalqaba goone torbaan duraa irratti jechuudha. Riippoortii kanaa mootummaa adda addaa wajjin haasofnee jirra. Biyya kana guutuu biyya addunyaa kana guutuu irratti rakkoon guddaa waan jiruuf as bahanii riippoortii tokko irratti dubbachuu waan hin barbaanneef malee mootummaas ta'ee Freedom Houses ta'ee akkasumas immoo warrootuma amma Jesse Jackson Reverend Jesse Jacksonis ta'ee dhaabbilee adda addaa waa'ee kana itti meeqa fedhii Itoophiyaa irratti qaban ilaalcha Itoophiyaa irratti qaban wanni kun jiraachuu jalqabaan kan goone jennee samarii riippoortii sanii katabnee neetworkii kennaanii warra beekuu barbaachisu warra dhagahuu barbaachisu warra dhiibbaa godhuu danda'u kanan dubbisnee jennee akka dhaabaatitti jechuudha. Eega sukkana hin booda akka nam tokkooti jechuudha. Gara kaaniin riippoortii kanaa samarii ilaaltee maaltu matatti na dhufe si fakkaate amma Dr. Abtee yoo dubbatee jedhu keezii tokko yoo jabaa qabaatte jedha. Keezii san faana deemteetiin nama kan keetiin looyarri tokko si galee keezii jabaa qabaattee keezii san faana deemee namaaf himata. Gaafa keeziin kan kee laafaa ta'e credibility abbaasanii tumtee namni kun kijibaadha namni kun jedha akkasitti deemtaa jedha. Riippoortii kana yoo baasnee laallee jennu dhaabni kun dhaabni riippoortii kun baase eenyu si galee ana achi hin jiru ati achi hin jirtu amnistiin kun Oromoof kan dhaabbatee miti Itoophiyaaf kan dhaabbatee miti dhaabni kun addunyaaf kan dhaabbate dabaree ammoo yeroo jalqabaatiif miti dhaabni Amnesty International kan riippoortii baasee jedhe. Riippoortiin inni guddaan tokko kabaasee jettee yoo yaadannu taate bara 2014 bara 2014 riippoortii because I'm Oromoo waan ta'eef kan jedhu nama 5,000 baasee jira bara waggaa 6 dura jechuudha. Amnistiin kun bara sana Itoophiyaa keessatti waan hin eeyyamamnee fi Keenyaa taa'eetiin gabaasa kana gabaasee jedhe. Gabaasa kana akka dhugatti fudhannee jenne because riippoortiin kun kan jedhu namni keenya namni ilmi namaa kan ta'e kan laalee qabu jedhu dhaabbileen akka Amnesty International ka addunyaa irratti fudhatama qabanii Oromoof dubbataa hin jiranii nama ta'uuf qofaaf dubbataa jiran. Nama ta'uuf qofa ammoo warra maatiin irraa du'e qofa otoo hin ta'in warra fira isaanii qofa otoo hin ta'in kan miidhamu Oromiyaa qofa otoo hin ta'in Itoophiyaa qofa hin ta'in addunyaa guutuu miidha. Namni tokko yoo du'u seeraan ala yoo du'u seerri cabuu qofa otoo hin ta'in seerri sun cabee akka seerri sun bira dabree hammaataa deemu biyyi sun akka diigamaa deemu ollaan sun akka badaa deemu eventually kaanserii addunyaa irratti waan ta'uuf Amnesty fi Human Rights Watch Freedom House dhaabbileen akkanaa kunneen namaaf hin dubbatanii mootummaaf hin dubbatanii maayoo jettee ilaalte jettee namni hin beeka mootummaan jechuun dhaaba guddaa tokko dhaaba akkamillee humna qabu dhaabni kun gaafa sitti aare jedha si galee si dhabamsiisuu danda'a nama dhabamsiisu nama nyaatuu danda'a bakka inni bu'ee dhabamuu danda'a dhaaba mootummaan kun mootummaa nama dhaaba jedhee si ibse kun mootummaa Itoophiyaatu jira mootummaa Ameerikaatu jira mootummaa South Koreaatu jira mootummoota fakkeenyaaf kan fudhadhee jedhe mootummaan kun akka dhaabatti waan guddaa ta'eef nama dhabamsiisee jedha. Dhabamsiisee bakka buutee isaa sagaleen isaa akka reef isaallee dhagaamne waan godhuuf dhaabbileen akka Amnesty International kan namaaf dubbatan kun as bahaniitiin as wanni akkanaa jira jedhanii himan. So nuti kan laaluu qabnu kan laallee akka namaatis akka Oromootis akka dhaabaatis warri akkanaa kun deemu shaak ta'ee hatattamaan maal godhuu qabna akka dhaabaatitti akka namaatitti illee kaan ammoo warra community wajjin dalagnullee maal ta'uu qabaadha. Amma dhimmi kun akka laalcha kootti akka namaaf dubbadhutti dhimmi kun dhimma ru'ii namaati malee dhimma poolitikaati miti. Namni kun du'ee jira. Namni kun maaf du'ee jiru. Nuti akka nam tokkootitti Oromooyyuu ta'uu hin qabnu. Amaarallee taanee Tigreellee taanee namni kun haala kanaan du'uun jechuun nutti dhagahamuu qaba. Ka inni isa ajjeese suni hammamtu seeraan dhufaa jira. Akkuma Dr. Abteen jedhee gilaasii fudhanneetiin yoo ilaalte jettee just gilaasii tokko fudhattee addunyaan tun baay'ee bal'oodha. Baay'ee bal'oo waan arguu hin dandeenyeef waan kontekstii keessa kaawuu hin dandeenyeef bakka tokkotti ru'ii nam tokkotti fookas gootee jetta. So riippoortiin kan inni barreeffamee jedheeni naannoo Oromiyaa guutuu otoo hin ta'in baha Oromiyaa dhiha Oromiyaa otoo hin ta'in Jimjimo qofa keessattuu fookas godheeti naannoo lama Jimjimo otoo hin ta'in naannoo lama fudhatee maatii nama 39 irraa
amma akka hafteen jedhetti gadi kaaheetiin akkanatti du'ee jedheetiin samariin isaa gabaabinatti akka ilaalcha kootitti naannoo tokko keessatti amnistii riippoorti godhe. What about the rest of the area? What about Baha Oromia? What about Kibba? What about Iha Oromia kanneen keessatti wanni akkanaa kan hin gabaasamaa akka hin jiraanne as ibsee jedha. So riippoortii kana akka jalqaba siin jedhetti gaafa keesiin kan kee laafaa ta'e credibility namaa deemee jedha. So ana akka ilaalcha kiyyatti mootummaan riippoortii kana waakkatu otoo hin ta'in credibility amnistii kana yoomiyyuu waggaa meeqaa fi itti addunyaan itti harkattee fudhatte kana deebi'anii isa eenyummaa gaafachuun I think lower leveling isanatti fakkaata akka mootummaatitti sii galee dhaabni kun already credibility qaba. Amma Itoophiyaan dhaabni kun kijiba dhuga jettee wanni isin jijjiirtu tokko hin jiru. The fact the matter is sagaleen uummanni maatiin irraa du'e sun meeti sagaleen jara. Maafi miidiyaan Oromoo, miidiyaan Itoophiyaa sun eegu dubbiin kun dhugaadhaa miti jedhanii maaf jara hin dhiyeessin, maaf jara hin dhageenye. Tokkoffaa dubbiin kun kijiba ta'uuf adda baafachuu otoo hin ta'in yoo mootummaa waan akkanaa kaasu credibility already waan dubbadhee jiru irratti jechuudha. Kara kaaniin ammoo justice dha. Mootummaan kun maal defend godhaa jira? Mootummaan wanni kun hin taane yoo jedhe evidence maal mul'isaa jira? Amnesty International ammoo kijiba yookiin nam tokko dhaabbatee gar tokkotti sagalee biyya keessatti juuqimsa uumsoo akka deeka dubbatu ofirra dhaabbatee soo akka ta'u taate what kind of evidence Amnesty International akka kalee godhee jiraate badii keessa ka dabree repetitive waan akkanaa amala akkana qabaatee ka inni beekama as hin baane ka inni addunyaan beektu hin jiru dhaab hedduu fudhatama qabu. So dhumarratti gara sadiin yoo laatte akka nam tokkootitti akka Oromootitti akka immoo dhaabbii mirga namaatitti kanuma siin jedhee kan jalqaba goonee jennee keessaan neetworkii kennaanii wanni akkanaa jiraachuun wanni akkanaa nu mirkaneessuun akkasumas immoo laallee bira dabarraa otoo hin ta'in maal godhamuu qabda? Maal gaafataa jirta? Mootummoota adda addaa yeroo adda addaa as baanee miidiyaatti dubbannu hin katabnu malee maal godhaa jirra? Imbaasii gaafattee State Department gaafattee amnistii noo taate akkanatti riippoortii kana baasee jira. Amnistii noo taate Ameerikaa irraa fakkeenyaaf kan jiraattu Ameerikaadha. Asirraa fandii guddaa argatee jira. Dhaabni kun kabajaa qabaate laallee hanga addunyaan biyyi hundi dhumattitti ilaaluu otoo hin ta'in maal godhuu kan qabnu kan jedhu akka dhaabatti sampaana deddeemutti jirra. Akka namaatitti of course akkuma namni martuu argee baay'ee naasisee hin jedhee because waanan beeku wadduu waanan qabuu fi kan amnistii riippoortiin irraa gabaasee just naannoma tokko irraa ganda tokko qorraa fookasii fudhatee jedhee. So ilmi namaa imagine gochuu qabu what about the rest of Oromia? What about the rest of Ethiopia? Guutuu keessatti maaltu bahaa jira kan jedhu dhiibbaa san gaafachuu qaba natti fakkaata. An akkasittiin ilaaleen jedhee galatoom. Galatoome Seenaa mee gaafii kana gara biraatti frame godheeti Dr. Caalaa Abdiisaattiin darba. Keessattuu mootummaan reaction isaa ammaan ragaa qabatamaa qabaa bifuma amma jedhame kanaan mootummaan reaction isaa xiqqoo ol dabaleeti dokumentarii sobaa akka hojjechuudhaaf deemu. Wantoonni mul'atanis jiru ammas itti dabalanitti adeemaa jiru karaa police commissionii namoota tokko fidanii ebaluun ajjeesnaan jedhee akkana godhee karaa adda addaa amnistiin by the way gaafii kana gaafatameeti maaliif qaamonni biroo ajjeesan jedhanii mootummaan himataa jira. Maaliif gabaasa kan keessan keessatti hin makamne ennaan gabaasa amnistii fi local law enforcementidhaan yookaan criminal law yookaan seera yakkaa biyyaatiin wantoota to'atamuu danda'an wantoonni mootummaan fail godhe nuti gabaasa amnistii irratti wanti goonuuf wayitu jiru. Akkaataan gaafii mootummaas kan fakkaatu mana ebaluu yommuu hatu amnistiin argee maaliif hin gabaafne fakkaata. Akkaataadhummaan warri qaamonni mootummaa gaafii amnistiitti gaafataa jiran kuni guyyaa akkanaa ebaluu mana ebaluuti. Meeshaa akkana hateeraa amnistiin maaf hin gabaafne fakkaata. Baay'inaan wanna afaan Amaaraatiin jedhan tokko jira. Nugusoችን መልካም ገጽታ bara Haayila Sillaasee namoonni daawwannaadhaaf gara biyya sanii yoo deemanii namoota karaa irratti kadhatanii namoota karaa irra kadhatan san karaa irraa kaasanii biyyi haala gaarii irra jirti namni kadhatu biyya kana hin jiru. Biyyi kun nugusa akkanaatiin bulti kan jedhu mul'isuudhaaf wantoota godhamantu jiru. Wantoonni sun bifa jijjiiraniiti dhiittaa mirga dhala namaa kana
dhoksaniitii mootummaan sun mootummaa dimokiraatawaa akka ta'e mootummaa dhala mirga namaa walqixxummaa mirga namaatti amanu akka ta'e fakkeessuudhaaf wantoonni adda addaa dalagamaa jiru. Dookumentariiwwan adda addaa kan sobaa kan waan kana faallessan jedhanii yaadan taatota kaadiroota bakkee adda addaatti qopheessanii wantoota akkasii dalaguudhaaf deemu. Mee gabaasicharraa deebii mootummaa erga laalte booda maaltu jechuun danda'ama waan kanarraa Dr. Chaal? Baay'ee galatoomi Zaak. Waan amma Dr. Taanaanis kaasee seenaanis kaaste Oromoodhaa fi hin wallaalame tuun taane takka takka dhugaama keenya gatiisaa hammasaa wallaalla. Kanaaf dhugaan keenya gatii hagamee akka qabu tuquudha yaadichi tokko. Asirratti waan dabalee tuquu barbaadu haala amma kee kanarratti fakkeenyaaf amma lubbuun addunyaa kanarraa bakka hundatti gatiin ishee qixxeedha. Atiif seenaan gara Ameerikaa jirtu addunyaan kun guutuun argaa jira. George Floyd sana nama tokkicha gurraacha sana akkaataa itti poolisiin ajjeese addanaati biyya kanaa Swiidiniiti namni hiriirarra jira. Magaalaa hedduu keessatti jechuudha. Isa kan Ameerikaatu hin ta'in. Jecha suni maalidhaa biyya mirgi dhalli namaa fi lubbuun dhala namaa gatiinsa hagam akka ta'e itti barame irratti adii hin jenne, gurraacha hin jenne, Ispaanik hin jenne, kuno Swiidish hin jenne, Yuroop hin jenne, addunyaatu ba'eetu lubbuu nama sanaa akka malee kuno amma mootummaan Ameerikaa lafa lixaa dhabutti jechuudha. Lubbuu tokkotti. Suuraa ijoollee George Floyd yoo argiteetti ta'e ijoollee 4 qaba. Afransaa agarsiisu. Addaamsaalee guddataa yoo quba qabdatee lixa wallaggaa irratti bakkeetti ajjeefamtee kan gatamte ijoollee 4 qabdi. Abbaan hiyyeessi dhukkubsataan ijoollee 4 baatee taa'a. Waa'ee addaamsaalee kanaa Oromoon hagam beekeera, hagam dhukkubsateera. Hagam siigalee takka sangaa abbaan gaanfa cabse ollaan ija jaamsaa'edha. Kana jechuun lubbuun Oromoo tokko gaafa akka ta'e ta'u akkamitti ilaalaa jirra siigalee kanaafidha amma dubbii Dr. Etana tuqu kanan itti barbaade. Dubbiin akkaataan itti amma gabaasni kun ta'e irratti tuquudhaaf walumaa galatti tip of iceberg jedhama wanti kuni. Cabbii guddaan inni galaana doonii galagalchu lafa bishaan keessa jira mul'atu. Garuu yeroo baay'ee fagootti irra keessumaa fagootti yeroo laaltu mataa ishee argita cabbii. So waan akka kanaadha amnistiin kan inni tuqee waan tokko iyyuu jechuu mini kun. Garuu wanta tokko immoo laaluu qabna. Amnistiin nama tokkollee du'e jedhe yoo gabaasu mootummoonni diktaatoroonni akka malee rifatu jechuudha. Akka malee lafa lixan dhabu jechuudha. Sababi isaa maalidhaa? Wanti kun gurra mootummoota hedduu dhagalaa jechuudha. So galeeras immoo amma mootummaa sanaaf kisaaraa guddaa akka malee guddaadha. Garuu asirra dhaabbannee gaafa nuun ilaallu maaltu jira? Akka Oromootti otuu dhugaan Oromoo hundi ba'e mootummaan kun maal ta'adha? Dubbii ati amma jette maaf dookumantarii hojjetaa, maaf amnistii kasasee, maaf haalaa jira, maaf gidduu kana miidiyoonni isaanii keessumaa kan Habashootaa maraataa jiru siigalee iddoo meeqatti. Sun maal si agarsiisa yoo jette kisaaraa mootummaan kun keessa gale. Gabaasni amnistii alanaa akka Oromootti, akka dhugaa Oromootti akkan sila sitti himedha. Waan galaana keessaa fallaanaan fuudhamedha. Lubbuuniif dhiigni Oromoo dachee sana guute yoo deemte ati keessumaa Gujiif Wallagga keessa asii yoo baate asii achi yoo baate ati caakkaa kam keessattuu bosona kam keessayyuu lubbuu namaa argita jechuudha. Dhiiga namaa argita jechuudha. Lafee namaa bineensi nyaatee gatee argita jechuudha. Uffata namaa bakkeetii funaanta jechuudha. Amma kana waan dubbisaa jira Facebook irraa mucaa bosona galee jiraa jedhani warra hidhatee jirutti dabalan. Abbaasaa fi haadha isaa dhaqanii ajjeesan. Siigalee kun duguggaa sanyii guddaa seenaa biyya sanaa keessatti bara Mallasaattis bara Hayilamaariyaamiittis kan ta'e hin beeku. Eenyullee bosona galee jedhame haati fi abbaan gadi baafanii ajjeefaman hin beekan. So kuni egaa gocha akka kanaaf immoo mootummaan kun irraa dhaabbachuuf utuu hin taane haga dhumaatti Oromoo yookaan dhabamsiisuu yookaan jilgeenfachiisuu haala sanaan qofa Itoophiyaa jiraachisuu waan ta'eef sagantaa kanaa waan qabatee jiruuf dubbiin ammatti dhufaa jiru kun karaa amnistiitti dhufe kun immoo fala barbaada jechuudha. Falli kun immoo garam deemuu danda'a?
tokko haaluudha jechuudha. Walumaa gala haaluun kun waa lama isa fayyada. Tokko mootummoota biyya alaa jiran mootummoota addunyaa kana xiqqoo joonjessuu afaan faajjessuu dubbii kana gadi qabbaneessuu akka kanattiin tokko isa fayyada. Maaliif namicha kana tokko waan tokko kan dura isa fayyadeetu jira hagammaatti akka inni hojjete irratti. Badhaasa inni argate suni golga guddaa isaa ta'e. Waggaa lamaan kana sanaan deeme jechuudha. Sanaan qalee jechuudha lubbuu Oromoota. Sana akka kavariitti fuula isaa sanaan dhoksateetu nama nagaadha jedheetu Oromoota qalaatu jirutu amma qalu qalee garuu amma immoo xiqqoo ishee dhiibeetti ba'aa dhufe jechuudha. Isa kan amma dhoksuu fi gaannee miidiyaa adda addaa kana qofa mini aanan quba qabu ergamtoota isaanii keessaa warroota Oromoo keessaas warroota kaan keessaas gara biyya alaa mootummoota addunyaatti erganii akka kadhatanii baay'ee egaa isa kana seenaan guddinaan hin beekti akkaataa itti loobii godhanii maallaqaan illee yeroo itti bittutu jira dippiloomaatota biyya alaa kana jiran sigalee. So maallaqa guddaadhaan bituu ni dandeessa jechuudha. So haga kanatti kutateetu jira jechuudha. Maaliif ajjechaa kanatti fufuu qaba tokko. Inni lammaffaani haalli isaan itti deemaa jiran kuni dubbiin kun yoo Oromoon jabaatee hojjete yoo Oromoon jabaatee ragaa kana gadi baase fakkeenyaaf lixa Wallaggaa keessatti naangoo irratti barattoota irratti allama sadii deebi'ee summii mana barumsaa keessatti naqanii barattootni viidiyoon isaa guutuutu jira. OMN gabaaseera. ONN gabaaseera. Viidiyoota sanaan illee daawwadlood godhees kaayera. Namoota kennineef illee qabna. Ragaan mana yaalaatu jira. Hagammaatti ijoolleen kun iji isaaniin arguu fincaan hin qabatanii sigalee ijoolleen durbaa keessumaa. Haalli isaan itti keessa jiran keemikaal wiippaniidha. Akka addunyaatti yakka guddaadha jechuudha kan dhokateef jiru. Iddoo hedduutti kaasnee hin fixu sigalee wanti ta'aa jiru kun. So namichi kun maal sodaata yoo itti gabaabaatti utuu Oromoon jabaatee hojjete kuni International Criminal Court nama dhaabachuu danda'udha jechuudha. Fakkeenya kanaatiin yeroo baay'ee kan nuun kaasnu mootummaa Maayinamaariidha. Kanaan dura isheenis akkuma isaa badhaasa Noobilii fudhattee turte. Sansukii kan jedhamtu. Dubartiin kuni akkuma kanatti hidhatteetu lubbuu namoota hedduu fixxeetu Rohingaa namoota jedhaman amma isheen International Criminal Courtitti ishee deddeebi'aa achi dhaabataa jirti. Namichi kunis kanuma hordofaa jira. Kanarratti BBC illee jaarmiyoota miti dhaabbattootni addunyaa miidiyaan adda addaa kana gabaasaa jiru jechuudha. Namichi kun balaa guddaa keessas akka jiru kana hubateera jechuudha. Kanaaf immoo maal gochuu qaba? Dubbii dookumantarii kana har'a jalqabe mini harkatti feshaleetu harkatti bishaayeetu akka godhu dhabe malee tureera hedduma fudhatama uummata Oromoo biraa keessumaa dhabeeti keessumaa jaarmiyaalee Oromoo irratti sigalee dookumantarii kana edda saganteessuu eegalanii bulaniiru jechuudha. Har'a gawaa maaliif kun har'a gadi ba'e dookumantariin kun har'a kan inni hojjetamu eegale. Sigalee akka inni gatii hin qabne akka inni ulfaatina hin qabne akka inni fudhatama hin qabne bareetu ukkaamsee rakkataa ture jechuudha. Amma gaafa dubbiin addunyaatti gadi jalaa ba'u tokkittiidhuma qabdu kana sobuma kana faabrikeet godhee gadi baasuutti jira jechuudha. So kanadha dookumantarii sanas yoo ilaalte ta'e akkaataatti poolisiin sun gaafatu namootni ba'anii dubbatan ansi ajaa'ibu namoota dubbatan keessaa akkoo abbaan faa kan irraa ajjeefamanii obboleettii fi obboleessi kan isaan dubbataa jiran. Sigalee namoonni kun lubbuun jiraachuu qabu akka abbaan ajjeefame beeku. Sigalee dubbii dubbatan illee afaan guutanii dubbataa hin jiran. Jarri kuni gaafa achi ba'an biyya sana keessaa yoo ba'an malee utuu ilaalanii qalamuu hin danda'an. Kana Oromoonis beekuu danda'u qabaa jechuudha. Kana immoo mootummoonni addunyaas ni beeku. Gatii hin qabuuf sigalee. Amnistiin kan inni fudhatee gabaasu dookumantarii akka kanaa miti sigalee. Qorannoo walabaa utuu namni tokko even namni du'ellee gaafa itti gabaasu himutti isa isaan amma gadi bahanii wawwaatan kana tun ta'in mootummaa naannoo Oromiyaa keessumatti iyyuu biiroo bulchiinsaaf nageenya biiroo haqaa kan federaalaa koomishinii poolisiidhaa kan federaalaa iddoo furtuu ta'anii gabaasa kanarratti akka yaada kennaniif gaafadheetan na didanii jedhe. Iimeelii erginaan deebisuu didanii, xalaa erginaan deebisuu didanii, bilbilaan yaada irratti kennuu didanii, qaamaan dhan'ee deebii irratti kennuu didanii. Amma erga gabaasi kun maxxanfame immoo maal jedhan? Erga gabaasi kun maxxanfameeti tokkoffaa Misiratu dugda duubaan jira yookaan Gibxiitu wanta kana dugda duubaan bu'ee nutti barreessisaa jira jedhe. Egaa Waaqayyo isinitti agarsiisu odeeffannoon achi keessa jiru, daataan achi keessa jiru, ragaan achi keessa jiru Oromiyaa keessaatu ba'e. Jettee miti. Namootatu jettee dhageenya jedhee himate. Maatii namni irraa du'etu abbaa irraa ajjeese, guyyaa inni irraa ajjeese akkamitti akka ajjeefamanii wajjiniin ragaa dhiyeeffateetu dubbate.
Isa kana gaa Gibxiini Itoophiyaa akka waan bulchaa jirtuutti akka waan bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa Kaayirootti darbeetti taasifameetu Gibxiidha. Lammaffaa immoo odeeffannoon kun kan funaanameyyuu shaneedhaa jedhani. Shaneerraa funaanamee odeeffannoon kun jedhani. Garuu namni gabaasa kana dubbise namni argee jechuudha. Eessaa akka inni dhufe odeeffannoon kun eessaa akka inni funaanameef akkamitti akka inni funaaname waan arguu fi deebiin kuni yookaan dubbachuu akka hin barbaanne waan achi keessa jiru kanaaf deebii kennuu akka hin barbaanne kan himudha yookaan immoo hin agarree ati kan jedhu malee waan himu hin qabu. Egaa mootummaan kan jedhe yoo mootummaadha ta'e kan Oromiyaa keessumatti maqaa biltsiginnaatiin gadi ba'anii si'a sadii kan isaan ibsa kennan wanti isaan jedhanii kuni shaneerraa funaaname Gibxiitu kana godhee kan jedhudha. Lammaffaan immoo haasaa daa'imaa abalufaan isa ajjeesaniiru. Isa abalufaan ajjeesan immoo maaliif amnestiin nuuf himuu dide kan jedhu jechuudha. Egaa lubbuun namaa darbeera. Lubbuu namaa darbe kana seeraan ala mucaan namaa ajjeefameera. Seeraan ala isa mucaan namaa ajjeefame kuni isintu ajjeese ituu jedhamanii nuyi ajjeesneerra yookaan hin ajjeefne jechuun waan tokko ta'e inni abalufaan ajjeesanoo akka waan lubbuu hin daaqotti yookaan akka lukkuutti lubbuun namaa ilaalameetu haasaa akkasii keessattu galuutti ka'anii jechuudha. Kun kanaan ituu jiru mootummaan hojiinsaa inni ijoon seera kabachiisuu, mirga lammiilee eegsisuu, mirga nageenyaa lammiilee biyya tokkoo eegsisuu ta'eetu jiru. Haasaa akkasii keessa galuun kuni maali wanti inni nutti agarsiisu? Maal keessa jira biyyi kuni? Isa jedhu nutti himuu danda'a jechuudha. Maaliif mootummaan tokko nageenya lammiilee eeguu dhiise lammiilee gadi fuudhee guyyaa saafaa erga gorra'uutti ka'e. Gorraateetta kanammoo akkasittiin ajjeefte gaafa akkasii lafa akkasitti jedhamee gaafa ragaan irratti ba'u lakki abalufaanis ajjeesaniiru ana duwwaa miti jechuun erga jalqabameeti maaltu adeemaa jira biyya kanarratti mootummaan jiraayii isa jedhu akkati gaafatu taasisaa jechuudha. Kanaafanii yoo mootummaa ta'ee fi isin jedhee jechuudha. Afaan mootummaan kun dubbatu dhaggeeffadhu. Abiy erga gaafa aangoo qabateeti wanti inni dubbatu waa'ee wal hammachuu, waa'ee jaalalaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee misoomaa, waa'ee biqiltuu dhaabuu, waa'ee yaada yaadaan mo'achuu dubbata. Loltoonni inni erge immoo maal hojjetu? Qe'ee namootaa dhaqanii qe'ee irraa buqqisu, mucaa namaa hidhaa keessaa fuudhanii ajjeesu, hidhaatti guuru, kumaatamaan sanqalleedhaa fi xoollayatti guuru, dubartoota gudeedu. Loltoonni Abiy bobbaase kan hojjetu. Abiy immoo Finfinneedhaa miidiyaadhaan maal jedha? Tokkummaa, misooma, jaalala, wal hammachuu kana haasa'aa jechuudha. Kana dubbata. Egaa wanti dubbiin kun dubbiin inni waggaa lamaaf dubbate kun uummati jibbuu keessa ba'ee gaafa gabaasi qabatamaan akkasii itti dhufu kan kana hojjetaa jiru misiraa kan jedhu ergamtoota warra naannoo irra kaa'anii deebii akkasii kennee jechuudha. Egaa kanaaf gama mootummaatiin kan dhufe ajjeefneerras hin jenne hin ajjeefnes hin jenne mootummaa. Warri gabaasa kana gadi ba'anii hin mormina jedhanii dubbatan jalqaba kan dubbate amma fakkeenyaaf Geetaachoo Baalchaa namicha jedhamu tokko waan haasa'us hin beeku balbala mana barumsaatiinis nama darbe natti hin fakkaatu gabaasa kanas nama ija isaatiin arginiti. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa kan jedhame sunis dhufee wanti ni dubbatu tasa wanta gabaasa kanaa wajjiniin wal argu miti. Gama mootummaatiin kanatu jira. Kan biraan kan baay'ee nama ajaa'ibuu fi bara nuyi keessa jirru kana sirriitti ilaaluudhaaf kan dirqama nuti taasisu deebii habashoonnii fi miidiyaan habashaa waan kanaaf kennaa turan. Yeroo kanaan dura Amnesty International gabaasa baasu fakkeenyaaf gabaasa bara 2014 because I am Oromoo sana gaafa ba'u namoonni miidiyaaleen yeroo sana waan kana wanta raajiitii ragaa guddaatu argame jedhanii dubbataa turan amma sirrii miti jedhaniitu isa mootummaan jedhaa jiru Gibxiidha kan kana godheedhanii mootummaa bira goranii dubbataa jiru. Miidiyaalee hedduun keessumatti kan afaan Amaaraatiin dubbatan biyya keessaas biyya alaatiis Gibxiidha kan Itoophiyaa akka godhaa jiru. Gibxiitu dhufee ajjeesee akka jechuuti jechuudha.
yaadichi. Ofii jarri kun maal jedhu yeroo kaan maal jedhu ituu gabaasi kun hin ba'in maal jedhu waa'ee Oromiyaa maal haasawu. Waa'ee sanyii kana dhiisaa namni namadha. Namni nama isaa ta'uu qofaan ilaalamuu qaba. Waa'een sabummaa hafuutu irra jiraata. Namni hundumtuu wal qixxeedha kan jedhu dubbatu ganama hamma galgalaatti. Maalii sabummaa keenya irraa rakkina maaliitu jira? Nama ta'uu koo erga fudhatte sabummaa koo wajjin rakkina maalii qabda yoo ta'e lakki hundi keenya namadha nama jedhaa dhiisaa malee kana hin dubbatina. Yoo mirgi namaa tuqame akka namaatti haasa'uu qabna. Yoo waa'ee demokraasii ta'e waa'ee namaarra dhaabbannee haasa'uu qabna malee waa'ee sabaarra haa dhaabbannee hin dubbannu warra jedhan jechuudha. Har'agaa mucaan namaa gaafa ajjeefamu jarri kun maal jedhani? Baga ajjeefame akka jechuu isa mootummaan jedhu duukaa bu'aniitu misratu kana godhee kan jedhu dubbatu jechuudha guyyaa saafa. Kana maaliifan kaasaa? Eenyummaan jara kana beekamaa ta'eetu jiruyyuu uummata keenya biratti beekamaa ta'eetu jiruyyuu wanti isaan hojjetan wanti isaan haasa'an waa'ee isaanii irra darbee waan dubbatu waan baay'ee waan qabu waan kana ilaaluun baay'ee murteessaa. Iyyi Oromoo akkan dhaga'amne iyya Oromoo isa caalu iyyaa jiru jarri kun. Dhugaa Oromootu mul'ataa jira. Biyya irra darbeetu sadarkaa addunyaatti dhugaan Oromoo mul'ataa jira kan jedhu sodaatti ta'e jechuudha. Ilaa amma kanaan dura yoo dhageessaniitu ta'ee Oromooni taranyaa ta'ee ta'uu dide sun akka hin taane hin mul'ate jechuudha adeemsa keessa. Amma immoo Oromoon hin ajjeefame Oromoon ofii isaatiiyyuu waan inni hin dubbanne amnestiini namatu miidhame kan jedhuuni gaafa inni gabaasa baasu hiyyoo hin miidhamne duunee argamna kan jedhu iyya isa kan Oromoo caalu sadarkaa addunyaatti akka inni dhaga'amuuf iyya jabaatee iyyaa jiru. Maaliif iyyi Oromoo kan dhaga'amneef jechuudha. Kana iyyaa jiru. Lammaffaa inni isaan yeroo nagaa mucaan namaa kan ilaalamuu qabu sanyiidhaan itoo hin ta'in namummaa isaatiin inni jedhu sun sobaa jechuudha. Soba. Oromoo ittiin mormuudhaaf kan akka jedhamu eenyummaa Oromoo ittiin loluudhaaf isa karoora baafatan sana mootummaa naannoo Oromiyaa ittiin diiguudhaaf yookaan biyya Oromiyaa jedhamu ittiin diiguudhaaf meeshaadha. Inni nama yoo taatan nama duwwaa jedhaa dubbadhaa malee sanyii namaa hin kaasinaa inni jedhan sun ittiin Oromoo loluufi malee waa'ee namaatiif dhiphatanii miti. Waa'ee namaa yoo ta'e egaa kan Oromoo hin amananii jennee fudhanna. Isa amnestiin baase mucaa namaatu miidhame jedhee isa amnestiin baase lakkii hin ta'u kun maaliif Oromootu du'e? Maal jechuudha? Jara kana biratti warra leellistoota Habashaa kana biratti du'i Oromoo du'a namaa miti jechuudha. Namoota akkasiitii wajjiniinitu siyaasni biyya Itoophiyaa rakkataa jira. Uummata hammana ga'uu akka namaatti ilaaluu hin barbaannu. Qixxee namaatti ilaaluu hin barbaannu. Warra jedhanidha jechuudha. Gabaasni kun kanatu eenyummaa isaanii kana irra deebiidhaan ifa baase. Waa'ee isaanii duwwaa miti kan hin jechuu barbaadeef. Abiy muummicha ministeeraa kan ta'e mana Oromoo keessa hulluuqee loote seentuun mana Oromoo keessa hulluuqee muummicha ministeeraa kan ta'e muummicha ministeeraa ta'ee ji'a tokko ituu hin turin eenyummaan Oromoodhaa Oromoo guddaa fuudhee xiqqeessee gandatti galche kan jedhe yaadi isaa jara kanaa wajjin tokkittiidha. Tokkittiidha yaada isa kanadha kan irratti xiyyeeffachuu qaba. Tokkittiidha yaada jara kanaa wajjin. Abiyyi mootummaa Abiy diiguudhaaf shira xaxamedha jedhaniitu Abiyyiif lolaa jiru jarri kun. Mootummaa Abiy diiguudhaafitu shirri xaxame malee kun hin hojjetamne. Isa amnestiin dubbate kanan dubbadhaa manama isa Oromoo irra miidhaan ga'e miti. Isa Oromoon dhibbootaan ajjeefame kumaatamaan hidhaatti guurame kumaatamaan qeerraa buqqa'ee kumaatamaan qabeenyi jalaa barbadaa'ee qeensaa badeetu hin ta'in isee amnestiin nama 39 jedhi ishee makana duwwaadha kan hin haasa'aa jiru. Isee dhumti nama 39 jedhamte kuni hin ta'uu nama miti kan du'e kan jedhu jechuudha. Kan isaan dubbataa jiran. Kanaaf kun eenyummaa jaraa qofatu hin ta'in eenyummaa Abiyyii fi mootummaadha jedhamee amma biyya qabatee kan jiru ija maaliitiin akka inni uummata Oromoo ilaaluuf ragaadha. Uummata Oromootiif ilaalchi jiru mootummaadha jedhee Finfinneerra mootummaa federaalaa jedhamee moggaafamee taa'a kan jiru ija maaliitiin uummata Oromoo ilaalaa
isa jedhuuf ragaadha. Nama miti kan ajjeefamee jedhaa jirula. Miidiyaaleen Habashaas warra abii bobbaasu jechuudha. Warra kallattiidhaan inni mindaa kaffaluuf fa'i. Warri waan kana dubbatan. Kallattiidhaan warra 4 kiiloo irraa mindaa fudhatan jechuudha. Warra miidiyaa mootummaadhiis isaan hojii godhatanii isa kana. Nama waan tokko takkaa waan sana takkaa dubbisee hin beenne qaanii fudhatanii dhufaniitu waanuma jarri kun jedhan dubbatu. Kanaaf inni nuti kan mootummaa qabatee jiru kan uummata Oromootti ka'e nafxanyaadha. Kan Oromiyaatti bobba'ee jiru nafxanyaadha. Muummicha ministeeraa kan ta'e nafxanyaadha. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa nafxanyaadha kan jennu ragaa kanarra dhaabbanne. Oduu miti jechuudha. Ilaalcha jarri kun uummata Oromootiif qaban gabaasa kanarratti ifattitu mul'ate deebii isaan gabaasa kanaaf kennan irratti jechuudha. Isa nu jennutu hin ta'in isa amnestiin jedhuunitu eenyummaan isaanii ifa ba'ee jechuudha. Dabalataan. Kanaaf inni nuti nafxanyaatu mootummaa ta'ee jennu ragaa akkasiirra dhaabbataa jechuudha. Nama jedhanii warri haasa'aa ba'an. Namni namuma jedhanii warri haasa'aa ba'an. Namni ajjeefame gaafa jedhamu lakki kun nama miti jedha. Oromoo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo irra deebi'ee kan ilaaluun irra jiru barri kun bara wayyaaneetiin adda. Bara wayyaanee gaafa iyyinu maaliif iyyitanii namni hin jedhu jiru. Dhugaa Oromoo gaafa dubbatamu maaliif dubbatamee namni jedhu hin jiru. Mootummaadhumatu gadi ba'ee sirrii miti jedha malee si cinaadhaa ka'ee tokko ollaa keetii ka'ee lakkii jarri kun nama miti kan jedhu hin jiru. Bara kana keessa wanti irra jiramu maaloodha wanti nu keessa jirru Oromoon yoo iyya isa caalu. Yoo inni miidhamee iyya isa miidhamee sana caalutu iyyu jechuudha. Maaliif sirrii miti kan jedhu jechuudha. Gaafa buraayyuutti namoonni ajjeefaman namatu du'eedha. Gujiitti gaafa namni du'u garuu namni hin duune. Nama miti jedha. Achuma ollaadhuma gujiitti gaafa namni buqqa'u akkamittiin akka addunyaan galagalee dhageessaniitu. Miidiyaan hojiitti dhiisee ganama cireetuun nyaatiin hamma halkaniitti miidiyaan afaan Amaaraa dubbatu hundumtuu biyyi badeeraa. Maal jennaan namatu qe'ee irraa buqqa'e. Tole har'a gujiitu du'ee jennaan lakki nama miti kan du'e. Mootummaan Abiyyis akkasuma jedhaa. Nafxanyootis akkuma kana jedhu. Ilaalchi mootummaan amma jiru kun Oromoodhaaf qabu ilaalcha akkasiiti. Ilaalchi akkasii kun bara Minilik ilaalcha turedha. Bara Haile Sillaasees ilaalcha turedha. Bara Dargiis ilaalcha turedha. Bara Ihaadeg garuun turre ilaalcha akkasii qalbeeffadhaa. Maaliif wayyaaneen silxaanan harkatti hin qabinaa qabeenyas gaafan saamuu hin dubbatinaa jettee malee Oromoo miti lubbuun Oromoo lubbuu namaa miti hin dhageenye kana. Amma diinni Oromoo mudate hamma manaatti dhufee kan Oromoo ajjeesaa jiru nafxanyummaan kuni isa kanaan duraa caalaa mootummaan nafxanyummaa kuni isa kanaan duraa caalaa hamaadha kan jennuuf jibba Oromootiin kan guutamedha. Caasaan amma jiru jalqaba Abiyyirraa kaasee hamma gandaatti warri jiran amma kan muudamanii jiran keessumatti Oromiyaa keessa warra aangoo barbaadu qofatu hin ta'in Oromoodhaaf Oromummaarraa jibba gadi fagaataa warra qabanidha. Akkaataa itti namni ajjeefamu yoo ilaaltan, akkaataa itti namni qabamu yoo ilaaltan mootummaa aangoo irratti tiksuu garas wanta deemudha. Hundisaayyuu jibba Oromoorra kan dhaabbatudha. Kanaafidha yeroo kamiin caalaa seenaa keenya keessatti diina hammaataa ta'e meeshaa ammayyaa kan hidhate horii kan qabu caasaa kan fudhate mootummaa naannoo Oromiyaarra hamma manaatti nutti dhufeera waan ta'eef kana ofirraa lollee ari'uunii fala isa dhumaatii kan jennu kanaaf. Dhumarratti abin gabaasni kun sirrii miti jedhe. Inni immoo waa'ee maalii mormaa warri qimaant Gondariin keessatti ajjeefamaa ba'anii sirrii miti ajjeechaa namaa miti kan raawwatame namni sin ajjeefamne. Isuma mootummaan jedhu jechuudha. Ilaagaa amma laalaala. Miidiyaadhaa fi paartileen Habashootaa warri naannoo Amaaraatii ala jiran mootummaa bira dhaabbatu waa'ee gabaasa kanaarratti. Inni mootummaan ofiin jedhu silumayyuu abbaa dhimmaati. Ajjeesaan jira amma sittiin fufaa jedhe dhageessaniittu kana. Sadaffaan immoo paartiin mormituu naannoo Amaaraa jiru mootummaa naannoo bira goree innis sirrii miti.
paartileen Oromoo immoo ibsa tokkitti baasanii. Wanti kun gadi fageenyaan haa ilaalamu. Dhugaan ba'e kun gadi fageenyaan haa ilaalamu kan jedhu jechuudha. Wantoota kana gaafa dimshaashaan walitti qabdee ilaaltu dubbiin amnestiin baase kuni waa'ee siyaasa Itoophiyaa waan dubbatu waan baay'ee qaba. Waa'ee haala biyya keenyaa waan dubbatu waan baay'ee qaba. Dhugaa hedduu qaba. Dhugaan inni dubbatu tokko waa'ee jireenya namaa, waa'ee lubbuu namaa badeeti. Warra lubbuun isaanii badee fi haqa isaanii yoo deebisuu hin taanellee dhugaa isaanii dubbachuudhaaf fakkeenya guddaadha. Lammaffaa immoo mootummaadha jedhamee kan amma aangoo qabatee jiru eenyu isa jedhuu fi wanta gadi baase qaba wanti kun. Nuyi mataan keenya immoo akkamittiin adeemuun akka nurra jiruuf Oromoon maal falachuun akka irra jiru maaltu akka isa eeggataa jiruuf odeeffannoo ragaarra dhaabbate waan kenne qaba wanti kuni kan jedhuun qaba. Galatomi, Dr. Etana, let's talk about the way forward. Ega dhiitiin simirga namaa kun erga gabaasni godhame boodas haaluma itti fufeen jira kan jedhu Dr. Etanaan amma wanni dheeraa kaasee fakkeenya dheeraa kaasee himuudhaaf yaalee jira. Mee seenaarraa I think taansee sagantaa biraa qabdan fakkaata. Mee seenaarraa the way forward mee akkamitti gara fuulduraatti waan jiru kana akkamitti entertain godhaa deemuu qabna. Akkamitti waan kana uummata keenyarraa ajjecha miidhaa hidhaa karaa adda addaatiin seeraan alaan raawwatamaa jiru kana akkamiin falmuu qabna. Oromoon square waan deebi'aa jira bakka qabsoon isaa itti dhaabbate irra deebi'uu qaba. Dubbiin akka jedhame gara ce'umsaatti dun ta'in kiyoosii biraa yookaan immoo kiraayisisii biraa keessa seenaa jirra jedhanii warra lafa kaa'antu jiru. May what's the way forward? Seenaa maal jettame? Galatoomii Zaaki gaaffii bareedaa. Waan amma Dr. Hapteen jedheerraa xiqqoo itti dha'uu barbaada. I hope namni keenya kan dhagahaa jiru warroonni afaan kanaan caqasan wanni beekuu qabnu. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kana keessa George Floyd torbaan tokko lamaaf deemaa jirra du'ee jedhe. Systematic injustice biyya kana gurraachi kan miidhamaa ture. Even Afrikaan tuniyyuu gahee keessaa qabdi. Gaafa gurraachi hidhamu poolisaan brutalize ta'u. Gaafa gurraachi systematically akka hiyyoomatu akka ghetto keessatti hafu akka dhiirri jaraa nama hin taane tuffiisan keessa Afrikaan harka waliin qabdi. Gaaf tokko rakkoo uummata kanaa addunyaan arguu hin dandeenye. Uummanni adiin ka waliin nyaatu ka waliin bulu miidhaa gurraacha irratti poolisni Ameerikaa godhaa ture waggaa 400 nam tokko arguu hin dandeenye. Finally, dhuma kana irratti kaameraan namni martuu dhufee waggaa gabaabaa kana keessatti brutalitiin systematic kan ta'e ka warra gurraacha irra gahaa jiru ifatti dhufuu jalqabe. Ifatti dhufee fuula irratti dhoohe uummata adii kana. Fuula irratti dhoohe Afrikaallee. Because uummanni Afrikaa nuti akka keenyaa jechuudha. Gaafa biyya kana dhufnu scholarshipii fudhannee jenna. Gaafa sanni baaksii nu cheek goonu gurraachaa jedha. Gaafa warra gurraacha bira kennu immoo nuti gurraachaa miti nu Afrikaadha. Sigale gaafa bu'aa bira gahe nuti gurraacha. Gaafa ammoo mirga namaatiif dhaabbannu nuti Afrikaan kunis akkasuma sistemaatikiidha rakkoon Itoophiyaa keessa jiru kan warri kana dhageeffatu jiru kan beekuu qabu. Asiin durallee kan dubbatamee jedhu ru'iin ilmaan Oromoo yoo baatu Booranaa bahii, Arsii bahii, Wallaga keessaa bahii miidiyaan Itoophiyaa, miidiyaan Habashaa, miidiyaan mootummaa akkamitti gabaasaa jira. This is a fact basic sigale. It's the same correlation gurraacha sigale. No, gurraachi iyyaa ture waggaa 400 fi miidhamee jira jedhe. Isni agarnuu jenne numatti nu addunyaan isni agarruu jette hanga fuulduratti ooye. Miidiyaan Itoophiyaas warroonni kan iyyan riippoortii amnistiin baashe kuni the same thing godhaa jiran. Kan gaafiin kennaan akka hopefully kan afaan Oromoo dhagahu harka guddaan nama Oromooti. Gaafiin nu gaafan maaliif du'a nama kennaa brutalitii nama kennaatti yoo dhufu yeroo marayyuu gaafiidha. Sigalee ta'eeyyuu wanni sun
Otoo anamma gorraamee jedhe gorraamee iyyuu gaafa adiin gorraamtu, gaafa adiin miidhamtu, gaafa adiin qawwee qabattee uummata keessa akkasitti deemtu namni tokko miidiyaan tokko rakkoo hin sodaanne ka warra adiidhaamti nama nagahaati. Gaafa gurraacha harka ol kaasee jedhee maaf kaase? Because inni seexaana ka inni gurraacha destabilize biyya godhu. The same systematic Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti sistemni sun waan dabee jiruufi foundation sun waan dabee jiruufi warroonni suni du'iitii ilmaan Oromoo ilmaan namaan gadi waan ta'eef maa dubbatee ammistiin maa dubbatee kan jedhu namni so Oromoon kan irratti dubbachuu qabu mootummaan isa akka mootummaatti namni kun du'ee jira du'ee jira yoo du'e immoo maaf du'ee jira sagalee uummata sanii dhageeffachisuun is dirqama mootummaa ta'anis akka nama mirga namaa tokko dhaabbatu tokkoo fi iddaas maata eenyu ta'e namni Oromoos ta'e sistema saniin qajeelchina jijjiirraa bara 2018 fi galamaan dura jechuudha. That's what we try. Sanii ilmaan Oromoo duutee ilmaan Amaaraa duutee sabni martuu du'eetiin gaafa as dhufanii dogongorree jiraa jedhamu. So it's a systematic injustice. Our conversation should evolve maaliif du'iitiin nama keenyaa yeroo marayyuu mamiidha. Why? Nuti Oromoon tokko mootummaa keessallee jiraadhu mootummaallee deeggarii maaliif ru'iin ilmaan Oromoo bara marayyuu buqqa'iinsi ilmaan Oromoo yoo miidiyaa mootummaa bira gahu yoo miidiyaa Habashaa bira gahu because they don't want to face the problem, they want to go for the credibility of the source. So that is the thing. I think we should focus on that. Namni Kenya, Oromon, where are we? You're doing Senam Kenya. Where are we? I think when Mark was in Drole Major, Martin Luther King to the Anatibakati, Kanaraji Natito, meet that Dina Kiyaton Tain, Harkamarakani, where La Latini Jalali Kiyat. It's not the brutality of the enemy, it's the silence of my friend in there. So, Umani Oromo, Kamutuma and a case. I am not against it, I'm a party case injured. Political can evangel. It's the basic human right. It's a foundation much andu ekuni obbolessa kiyata udanda. Abbai jolle kula lamat. Kan engad de binensi nyaate jedhe kuni eessuma kiyata undanda eessuma biyyan qabe jedha. Why is it yogguu man ana bira dhufee jedhe Oromoon tokko why is it a questionary maaf question goona? Amnesty International yoo ta'e gaafuma tokko Oromoof dubbatee hin beeku. Gaafa TPLF waggaa 27 waggaa 28 aangoorra jirtu gaafa abbaan kiyya hidhaa keessatti huursotti dararamaa ture. Ilfinesh qaannoo wajjin gaafa irraa hiikame Amnesty International reportiin hin baasne. Nuti qabsoo Oromoo qabsoo Itoophiyaa miidhaa Itoophiyaa warra dubbisaniiti. Warra keessatti miidhamee mana hidhaa keessa xiqqoo taaneetiin maatii bira dhaqaa nyaata qabannee poolisaan kabalamaa nuti generation san. So the question is Oromoni mootummaa keessa jirtu because my concern akka nam tokkooti is not the Habeshas, it's not even the mootummaas, it's the Oromos. The silence of Oromos, the silence of mana amantaa keenya, the silence of sigili keessattuu Oromoo harki 90 ol amantaa Islaamaa Kiristaanaa keessa jira. Is the silence of sheekalaa fi sheekotaa fi is the silence of paasteroota keenya yogguu Muhammad bineensa nyaatamu is the silence and kana gaafachiisu inni tokko san jira. Amma kaati na gaafatte the way forward are we back to square one? You know, kan jedhu kaati kaaste kanatti. I mean to be quite frank, Zaki wanti addunyaan tun waa hedduutu deemaa jira. Addunyaan tun immoo jijjiiramuuf deemaa jirti. It's the break George Floyd kan America kun is a tipping point. It's change now and forever. System gurraacha gadi qabe police brutality jijjiiramee jira. This is by far since 1960 civil rights movement America jeeqe America ambilka gore irraa quncise. Means systematic injustice, not just police brutality, it's a systematic racism exclusively against African Americans. Can you look up no? Systematic nutiyu rate argine nuti gurraachi gaafa mootum warra gurraacha maqaa deemne nyaannu kuni har'a agarree jenne kaleen agarre kalee ummata adii wajjini ummanni kun hin maraate ummanni kun dura agarra jira jenne qubatti qabaa turre. So nutillee ilmaan Oromootitti where are we heading? Namni Kenya, Aberan Kenya, Esumni Kenya, Buji Kesati, you are connected Kalamutate.
Eega qalamiinsi isaa suni maaf qalameen dubbii hafeetini qalamuun isaa suni dhugaa jennee fudhata. Amnistiin Oromoof dubbatee hin beeku. Kanaafiyyuu the way forward akka ilaalcha kiyyaatitti it is very personal decision natti fakkaata. PP deeggaruun PP ta'uun is a personal choice. Namni marti nu mirga qaba. Kan afoo dhaabbadhee jiru including liidaroota Oromoo keessattiyyuu unfair taanee nama tokko ol qabnee nama tokko gadi qabu. Namni tokko yoo kijibee qubatti qabnee arrabsuu nama kaan ammoo otoo akka nama agarre bira dabru. That is a systematic problem within Oromoo. Rakkoo Oromoo keessa jiru eenyuyyuu fayyisuu hin danda'u. Liidariin Oromoo keessattuu beektoonni Oromoo rakkoo guddaa qabaa turaatin. Otoo argan dhugaa irra ta'an. Anaaf akka kiyyaatitti this is the last stage. Asiin booda Oromoof hin bareeti malee Oromoof hin dhiitu. Maayoo jettee ija banannee jirra ilmaan Oromoo amma booda yoo maruma fitte malee qabsoon Oromoof duban deebitu. Gaaffiin Oromoof duban deebitu. So kan nuuf gaafachuu qabnu akkamitti ru'ii abbeeraa kennaa, eessummaan kennaa, ru'ii ijoollee Gujii, ru'ii ijoollee Wallaga keessa jirtu, ru'ii ijoollee bosona Baalee keessa jirtu, ka wanta ka quba hin qabne, ka miidiyaan irraa gabaasaan jiran, ka hidhamaa jiran sababa dhaaba tokko deeggartanii yookiin deeggaruu dhabaa jirtanii sani ru'iin of gaafachuu qabna. Namni kenna the way forward abbaa beekti gargaaruun mirga isaa ta'eetiin gaafa ru'ii namaatitti dhufe. Sistemni kan jedhu mootummaan organizationaan siin jedhe. Organizationii kun gatii guddaa ta'eefi nama tokko tokko nyaatee waan fixuufi namni wal bira dhaabateetiin sistema uumee jire. Sistema san keessa Amnesty International gara tokko namni kophaa isaa waan laafaa ta'eef sagalee humna waan mootummaa ofirraa dhiibuu hin dandeenyeef mootummaa afoo dhaabbachuu hin dandeenyeef mootummooleen addunyaa akka UN ka uumaman organization UN jechuun si galee mootummoolee addunyaa kun yookiin wal ta'anii yookiin akkuma Ameerikaa kana jajjabaatanii nama waan miidhanii fi akkamitti mootummaan kun nama akka nyaanni hambisna seera ijaaratan. So Oromoonis I think the way forward for me is really more than any time Chris Crossira jirra. In China yookiin in banna. Hedduu keessatti hin haftu amma. Qulqullaahuuf deemaa jirti. Qulqullaahuu kanarratti warroonni Oromoon ta'in sabboonna ta'in kan mootummaa biyya bulchu keessa kan jiran kun of gaafachuu qabanii because dhiigni ilmaan Oromoo dhiigni namaa kan jigu ilmaan Amaaraas ta'ee ilmaan Qimaantis ta'ee ilmaan Somaalees ta'ee kan jigaa jiru harka warraarra waan ta'eef mootummaa kana sirreessuun mootummaa kana itti himuun mootummaa kana lakkii fakkeessuu akka ammatti jettee muuvii dalagootu hin ta'in yeroodhaaf fakkeessaa Oromoon kanarraa geenyee fi kalee miidiyaan qabnu turte. Yennaa abbaan kee hidhamaa ture Amnesty International otoo inni abbeeraan kee gaafa inni eenyutti gabaasee jedhe namuun gabaase. Amma dubbataa jira. Waan dubbataa jirruu fi the future for Oromo is only bright. The only question is Oromoonni gamaaf gamana jirru kuni dhugaarratti walitti dhufuu qabna. The way forward is I see it as really facing the reality of sossobuu dhiisnee fakkeessuu dhiisnee facing the reality. There is something fundamentally wrong. Oromoon du'iin irraa dhaabatuuni hidhaan kumaatamaan hidhamaa jira. According to Amnesty International report, anootii kiyyaayuu biyya dhaqeen dubbisee jira. Dhumarratti warroonni mootummaa keessa jiranis akkasumas paartii Oromoo adda addaa keessa jiranis rakkoon jiraachuun ni mala. There's nothing wrong with it. Politikaa keessatti numartinuu ofiif dubbannee jira. And there's nothing wrong. Tokko maleekaa ta'ee tokko seexaan as keessa hin jiru. The same thing apply Oromoo political party lidarii keessallee maleekaa seexaan hin jiru. Martinuu ofiif dubbata. Martinuu selfishidha. Ilma namaati. Ilma namaati jechuun warroonni amantaa maal jedha we are imperfect. Kanatu ilma rabbiif nama gargar baasee jedha rabbi perfectidha. Ilma namaa immoo tasuma rabbi ta'uu waan hin dandeenyeef they are all good. They are all human being. Paartiin Oromoo jechuudha. Namni martinuu akkasii. Gar nam tokkotti aarree yookiin paartii tokkotti aarreetiin dhugaa irra qabuuni riippoortii kana mamii fakkeessuuni kuni akka yaada kiyyaatitti qabsoo Oromoo of duba deebisuu otoo hin ta'in eenyummaa kan kee namummaa ta'uu kan kee mamii keessa galcha because namni namaa sammuun isaa yoo dhohee jedhu ati faranjiillee ta'iitiin gurraachi sammuun dhohee jedhu simiidha nama waan taaneef walitti jirra simiidha. Kanaaf uummanni adiin biyya kanatti ol ka'ee jedhee ija isaatiin argee jirra ija keenyaan arginee jirra amma booda dubbachuun dirqama because the silence is compliance in jedhama. Cal'isuuni waliin kana jira jechuudha.
karaan amma qulqulluudha siigalee mirga namaa irratti karaan very crystal clear kara mirga namaa kara du'e warra kan hojii kana faana dhaabbatamoo kara warra nama ajjeesee seeraa fi ka dhiyaataan jira kam dhaabbata kan jedhu paartii Oromoo ka dura jiran ka dura deemaa jiranii waa lama makuun qaban of jaallatuun paartiin jiraa sirri jechuun mirga jiraati sirriidha nan deeggara garuu haqa jirtu dhugaa jirtu du'icha nama keenya kan jiru kana aarii nam tokkootiif irraa wanna gochuun akka yaadatti dogongora natti fakkaata galatoomii nama uffachiillee walga'ii biraan qaba. Galatoomi Seenaa nu wajjin wanni dhumaarra jirra nu wajjin turuu yoo hin dandeenye si gaggeessinaa nuti yaada dhumaa kana itti fufnaa galatoomi turtii nu wajjin gooteef yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebina galatoomsee. Gara the way forward kana gara Dr. Caalaattiin dabarsaa. Dr. Caala may the way forward yookaan immoo itti fufiinsaan maal godhuu qabna akkamitti waan kana entertain gooneeti Oromoo irraa jecha kana dhaabsisuu dandeenya. Akkuma gaafii dhuma duraan seenaa gaafadhe san square one deebineeti ummata karaa rabbaafne ammallee wanni goonamoo dhaabota Oromoo waliif finnamoo maaltu ta'uu qaba exactly ammaan kanatti confusion state of confusion keessa jirra jedhee kan yaadu brutalitiin akkanaa kun odoo jiru Oromoon gar tokko cadhiseeti Oromoon gar tokko qofa dubbachuu eegaluun qabsoo kenna kan turee fi kan darbe keessatti bikka adda addaatti xiqqoo milkaa'insa arguun yeroo eegallee yeroo Oromoon waliin dhaabbateeti waan godhamu hunda qixxee falmuu eegaletti ture. Kanaaf mee kanarraa maal goona? What is the way forward, Dr. Caala? Baay'ee galatoomi Zaak. Seenaan jecha Martin Luther King fayyadamte. Gaafa isaan intarneetii fi ibsaa balleessanii waraana lafoof qilleensaan Wallaggatti duulananii waan sana ONN irratti dubbadhee ture. As the end, we remember not the brutality of our enemies, but the silence of our friends, say that, right? Dubbii sana ammallee Oromoon qalbii keessa godhachuu qabaa jechuudha. Nun immoo friendii miti. Nun immoo akka Oromootti Oromoon hunduu firatuun taane Oromoon maatii tokkodha. Boleessadha jechuudha. Boleessaaf obboleettiidha. Waan Oromoo akkaataa inumaayyoo ammati maaltu ta'uu qaba isa jedhu kanaaf inni jalqabaannaan sii kaasuu barbaadu. Dubbiin Oromoo kun fala hedduu hin qabu, fala muraasa qaba. Isatti fageenyaan deemuu koon duraa Oromoon yoo jiraate akka Oromootti jiraata, yoo dhabame akka Oromootti akka dhabamu namni itti himuu isaan barbaachisu. Kana sirriitti Oromoo ta'ee kan hin hubanne inni Oromoo mallee miti. Inni jalqabaa. Isa kana Oromoon kamuu beekuu qaba. Oromoodha of jedha taanaan Oromoo ta'ee Oromoon tokko jiraatee ani immoo nan dhabama yookaan tokko dhabame annan jiraadha kan jedhu Oromoo hedduu keessa akka hin jirre nan beeka. Garuu bakka muraasaatti namootni maallaqaan bitamanii hojii diinaatiif qacaramanii socho'anis ta'u kallattii adda addaan ilaalchotni xiqqoo lallaaffataniif dadhaban yoo jiraatanii kun qulqullaa'uu qaba. Kana mana barumsaa galuu nama barbaachisu nunillee itti himuun barbaachisu jechuudha. Kabraan waa tokko sii kaasa gaa amma dubbii haala itti amma jirru kana keessa yoo deemuu barbaanne sila waa'een miidiyaa nabashootaa fi waa'een warra abinii ka'aa ture. Waa'een poolisiin liyyuu poolisiyaatti jette kana poolisiin addaa Oromiyaa keessatti bobba'ee kana baay'eetu ka'aa ture. Ani waa'ee abinii fi waa'ee PP fi waa'ee abiyyi adda baasee haasa'uun ammaanaatii fi wallaalummaa natti ta'a kara koo ofitti jechuun namni of gowwoomsuu hin qabu waan gan beekutti jechuudha. Nan beeka wanta kana. Abiyyi of mormuu danda'uu qaba. Siigalee hojii tokko hojjechuudhaaf nama isa mormu ijaaruu qaba. Nama isa mormu kaa'uu qaba. So abinii jechuun abiyyi jechuudha. Siigalee garuu afaan adda addaa dubbachuudha. Kun immoo isa tokko mootummaa gochuu isa tokko mormituu of gochuu jechuudha. Isa kana miti amma nuun haasa'uu barbaadan. Waa tokko waa'ee poolisii amma Oromiyaa keessatti leenji'anii
ramadamanii ati sila kaastee turte. Waraqaan eenyummaa isaanii argamaa jira. Maqaan isaanii adda addaa ba'aa jira. Eenyummaan isaanii tokko tokkumaayyuu Oromoo mitii jechaa jirti. Kanaan dura wanti tokkotu ka'aa ture. Dr. Etana ta'uu namni tees kaaseera heenok natti fakkaata. Haalli nuun qabsoon keenya akka kanaan duraa fuuldura baanee duraan Tigree qofa falmaa turre. Amma garuu dudduuba keenya jiru dudduubaan dhagaadhaan cuubeedhaan nu waraanuu kan jedhu ture. Ani dubbii kana lafa fageessinee akka siyaasaatti ilaaluu nu gaafata. Akka siyaasaatti yoo fageessitee ilaalte Asaaminoo Tsigee maaliif du'e? Maaliif warra mootummoota naannoo Amaaraa wajjin wal dhabee? Maaliifidha kan isaa yeroo sana wal ajjeesanii? Mootummoota naannoo Amaaraa kan kaa'e Abiyyi, firoota Abiyyi. Asaaminoo kan hiike, kan shoome Abiyyi. Maaltu rakkoon dhufe? Yoo jette bara Asaaminoo wanta jalqabeetu amma itti fufe. Garuu it was strategically wal dhabuu ture wanti yeroo sana ture. Strategically wal dhaban yeroo si jedhu Asaaminoon hedduu ariifatee hedduu meeshaa fe'ee siviilii isaanii Finfinnee isa jiru, isa Adaamaa jiru, isa Bishooftuu jiru meeshaa hidhachiisnaa kan jedhu ture. Beenishaangulii achi jirtuuf Qamaantii achi jirtus immoo yeroo masina fixuutti ka'e. Garuu bilchinni siyaasaa namicha sanaa xiqqoo in ariifateetti jechuudha. Abiyyiif garuu yookaan immoo Abiyyiif Abiniif warreen kaan immoo fudhatte. Kanaan dura ammas la kaasaa turte warra Askootti eessatti Teedii Afroofaatu warroota aktiivistoota isaaniitu maallaqa funaanee warra Gamoo Gofaafaa warroota kana warra Kibbaafaa biteetu Oromoo irratti kaaseetu Oromoon akkas godhe jedheetu gabaasaa ture. Suniin dhaabbate. Maaliif dhaabbate sitti fakkaata? Akkasitti mina akkaataatti Oromoo irratti hojjetamutu isa jedhudha jechuudha. Strateejii fooyya'aatu filamaa ture siigalee kallattii fooyya'aatu filamaa ture. Har'aati siviilii filtee yoo walitti natte jenosaayidii gaggeeffame jedhama. Akka addunyaatti illee rakkoo gabraa keessa galama. Har'a garuu maaltu ta'aa jira? Mootummaan bajeta baase inumaayyuu maqaa mootummaa Oromiyaatiin Habashoonni ilmaan Habashaa Oromiyaa fi naannoo Finfinnee keessatti dhalataniif guddatan warri sinumaatii mana manatti dhadhaati Oromoo manuma mana isaatti ajjeesaa jedhaman kanaamannaa maaliif akkaataa kanaan sochootuudhaan amma leenjiin guutuu kennamee fi miindaan kaffalamee fi meeshaan ga'aan kennamee fi reeshiniin kennamee fi bobba'aati dhaqaati bakka unsiin jennutti Oromoota kana qalaa jedhaman jechuudha. Amma ta'uudhaan anillee atillee eenyuun himataa irra mootummaa naannoo Oromiyaa jennee jechuudha. Eenyu jechaa jirre kana poolisii addaa Oromiyaa jechaa irraa jechuudha. Sigalee boorillee eenyuun himachuuf jirre jechuudha yookaan Shimallis jechuudha nama tokkicha. Sigalee wanti ta'aa jiru Oromoo irratti gabaabumatti systematically genocide akka gaariitti jechuudha. Fandii gahaatiin mootummaatiin akka gaariitti bareedee adeemaa jira jechuudha. Jallina yoo sadarkaa kennitee fi jallina akka kana bareedaa fi jallina akka kana qixaa namni hojjechuu hin danda'u. So Abiyyi baay'ee smartiidha. Gaafa jennu Abiyyi salphaatti Oromoo dhabamsiisuu nama danda'udha. Gaafa jennu namni nama hubatu hin jiru jechuudha. Abiyyi nama salphaa miti. Sigalee Abiyyi nama salphaa miti. Keessumaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf. Sirna Oromoo akkaataa Oromoon itti yaadu, akkaataa Oromoon itti waliin hubatu, rakkoo Oromoon keessa isaatti qabuuf qaawwaa Oromoon qabu hunda nama beekudha jechuudha. So wanta kanarratti wanta tokko amma seenaan kan kaasaa turte tokkotu jira. Namichi kun waa'ee Black Americans kanaan dura kaaseera. Dubbataa turre kanaan duras. Maal jedhee jiran? Gaafa mirgi Ameerikaadhaaf mirgi dhala namaa akka kabajamu jedhamu warri Juushiin yookaan immoo warri Israa'eliin biyya sana keessa jiraatan gammadaniitu isaan nagadatti ikoonomii guddisuutti maalitti garan? Garuu gurraachi bilisummaa argatee bilisummaa isaadhaan garuu narreebamee nan ajjeefamee sirbaa hafee gaafa sana maaf kana jedhee jennee dubbataa turre siigalee. Amma maalitti adeemaa jirra yoo jettee dubbiin gurraacha Ameerikaa sun Oromoo irratti akka haala gaariidhaan itti fufu namichi waggaa 2 dura dubbate jechuudha. Faayidaa qabatee yeroo itti fudhanne jechuudha. Har'a haalli nuti itti jirru Oromoon waa'ee gurraacha Ameerikaa dubbachuutti jira jechuudha. Sirni gurraacha Ameerikaa irra ga'ee fi sirni Oromoo irra ga'aa jiru immoo walii addadha jechuudha. Gurraacha Ameerikaa bitameetu biyya namaa dhaqeetu gabroonfameetu kanatu irra ga'e. Kanuma keessaallee falmataa jira jechuudha. Oromoon garuu balbala isaarratti mana isaarratti jechuudha. Qaaniin akka kanaa gurraacha Ameerikaa irrallee hin geenye jechuudha. Yoo dhugaa dubbanna jenna tokko kana. Inni lammaffaan
haalatti gurraacha Ameerikaa asirra ga'e bal'isnee yeroo biraa dubbachuu dandeenya. Falmii itti gurraacha Ameerikaa adeemaa ture keessatti qaawwaa gurguddaan dhalatan siigalee hireen keenyaa fi mirgi keenya Ameerikaa keessatti sirnuma Ameerikaatu nuu kabajaa jedhaniitu gara waggaa 100 of gawwamsan jechuudha. Falmitoota mirga dhala namaa fi qabsaa'ota isaanii warroota akka Maartin Luuter Kingii fi warroota akka Maalkoom X illee ejjennoo jajjabaa adda addaa fudhatanii yeroo warra akka Maalkoom X lakkii hiree keenya murteeffachuu qabna. Gurraachi tasuma haga dhumaatti falmannee yoo jiraanne jiraachuu dhabnee dhabamuu kanaachi mirga keenya guutuutti kan inni kabajamuu danda'u akka gurraachaatti yoo dhaabbanne qofaadha kanaachi siistamni kun haga dhumaatti nuuf fixa gaafa jedhu warra akka Maartin Luuter King immoo lakki kana miti nagaadhaan falminaa lakki akkas miti jedhaniitu yeroo masana Maalkoom X maal jechaa ture namicha kana adiitu bitee nutti erge nu diilalleessuu fi mirga keenyaaf akka nuun hin dubbannee fi akka nuun hin falmannee fi haala kanaan immoo teenyee ilaalla malee gurraachi dhumaama itti fufaa jedheetu dubbatee jira waggaa 40-50 irraa. So it continued until now. Siigalee dhugaan kun itti fufeetu jira jechuudha. Siigalee bara 40 dura Maalkoom X waan inni dubbate. Gurraachi har'a akka sanatti akka sareetti ari'amee Ameerikaa keessatti sareen ajjeefamuun gatii guddaa nama baasisa jechuudha. Gurraacha ajjeesuun garuu it is very cheap and very simple. Rakkasa jechuudha gurraacha ajjeesuun. Kana wadhu tokko. Amma ati waa'ee Oromoo gaafa deebistee ilaaltu jechuudha. Waa'ee Oromoo kana gaafa ilaallu PP komannee abaluun akkas ta'uu danda'a akkas ta'u. No. Dhugaa walitti himuu danda'u qabna. Dhugaa we have to face the truth jette sila Seenaa. I like that word. Jecha akka kanaan jaalladha. Dhugaa duukaa fuulduraaf fuuldura walitti dhufuu danda'u qabda. Fuulduraaf fuuldura jechuudha. Dubbiin Oromoo Itoophiyaa keessatti jaalladhus jibbis kara barbaadde deemi. Of gawwamsu. Of gawwamsu. Ofirratti sirna hamaa deebisanii fooyyessanii haaromsanii ijaaru. Waan kun qaanii nunillee waan barannetti akka nama barateetti gadi baanee sirna biyya sanaaf waa'ee Oromoo dubbachuu ofitti qaana garmalee danda'u qabna jechuudha. Dhugaan Oromoo dhugaa gurraacha Ameerikaa fi dhugaa gurraacha Ameerikaaf adii Ameerikaa tuun taane dhugaan Oromoo kan inni ta'uu qabu PP fi Oromoo gidduutti haala akka kanaa tuun taane kan dhalachuu qabu yookaan Abiyyi fi Oromoo gidduutti kan dhalachuu qabu dhugaa Eertiraaf Dargii gidduu ta'uu qaba. Siigalee dhugaa Eertiraa uummata Eertiraa fi dhugaa Dargii gidduutti ta'uu qofa qaba. Yoo dhuguma sirna nama ta'een jiraadha jette. Yoo Oromoo ta'eetan jiraadha jette. Yoo akka namaatti boqoo wal qabadhee nama dhaaf jechuu barbaadda ta'e baay'ee amma akka namaatti of lakkaa'uun nurra hin jiru akka kotti. We are subhuman. Namni sabni mirga isaa kabachiisuu hin dandeenye haga kana baay'ate. Namni haga kana balbala isaa irratti haati isaa gaafa qalamtu nama ba'ee gadi kadhatu. Habashaan haga nuufaa dubbatu jennee kadhannutti. Diinni keenya haga nuufaa dubbatu jennee akka warra adii biyya namaa gurraachi biyya namaatti dhaqee gurgurame sanaatti akka kadhannutti balbala keenya irratti. We are subhuman. Namaa gadi. Kana amanuu danda'u. Kan nuun gochuu qabnu. Dokumentari warra Eertiraa tokko yeroo ilaaltu jaarsa tokkotu interview godhama. Nama 9 ijoollee 9 itti dhabe qabsoo sana keessatti. Alaabaa Eertiraa qabatee jiraayyuu maaltu isinitti dhaga'amaa jedhame. Waa tokko jechuun kabajaaf bilisummaa akkasumas alaabaa kana naa dhiisanii waan sokkaniif gaddi koo amma naasirra teeraa. That's the cost. Bilisummaan gatii guddaa nama gaafata. Tigalee cal jedhanii odeessanii bilisummaan namni hoo namaa jedhee beeku hin jiru addunyaa kanarra. Suni baay'eetti sammuu gabrummaa hamaa dadhabina hamaa politishaanota keenya keessas haa ta'u beektota keenya keessas haa ta'u uummata keenya keessallee haqa walitti himuu nu barbaachisa. Uummatni keenya kutannoodhaan gatii hamma barbaachise kaffalee akka namaatti ol jedhuu hin danda'u taanaan tola taa'ee manatti bilisummaa kadhatee argachuu namni barbaadu tola taa'ee kabaja manatti argachuu namni barbaadu tasa argachuu hin danda'u. Kana ifatti walitti himuu qabna. Tokko kana kanan jedhu inni hafee garuu ammallee akka Oromootti yaadu ammoo namni biyya alaa jiruuf biyya keessa jiru warri biyya keessa jiran gochaa mirga dhala namaa kanarratti sarbamiinsa dhala namaa irra jiru kana dookumentii viidiyoon haa ta'u ragaa mana yaalaa haa ta'u barreeffamaan haa ta'u waan barbaade hundaan dookumentii qabu akkaan barbaachisa jechuudha. Because sanarra dhaabbateetudha hawaasni Oromoonni biyya alaa kan inni falmuu danda'u. Dhaabbattootni mirga dhala namaa kan isaan falmuu danda'an. Garuu gabaabaatti
poolisii Oromiyaadha, mootummaa Oromiyaadha, maaloo Oromiyaadha, wanti jedhamu of gowwamsaa of qaluudha jechuudha. Isa kanan sitti himaa qabsoodhaan malee gatiidhaan malee immoo gar tokkotti deebi'uu hin dandeenyu kanan siin jedhaa galatu. Miyuutii irra jirta. Oh, Difama, I think kan kodhuma irratti summary irratti dubbadha. May Dr. Etana and the way forward. Maal godhuu qabna. Akkanumatti jala ciifnee qalama du'aatti fufuu qabna moo maalin Oromoodhaan wanti jechuu dandeenyu kan jedhu sirraa hafuudhuti kan kodhuma irratti nambifadha. Tole galatoom Isaak sila waan rakkoo Oromoon keessa galee fi diinni Oromoo bifa maalii akka qabu hamma tokko haasa'uudhaaf yaaleera jechuun ka'umsi keenya waa'ee gabaasa kanaati. Waa'ee gabaasa kanaarra dhaabbanne waa'een gabaasa kanaa haala Oromiyaa keessa jiru maal jedha? Haala biyya sanaa immoo maal jedha? Kan jedhu kaafneetu eenyutu immoo maal jedhe kan jedhus waan tokko tokko kaasee haasa'uudhaaf yaalii godheen ture. Isa deebii kenname sana gruppiin ani mootummaadha jedhee aangoo mootummaa biyya sanaa qabatee jiruu fi gruppiin dur oppositioniidhaan galmaa'ee jiru yaada Oromootii wajjiniin yennaa kan wal falmu ta'es gaafa rakkinni akka amnestiin gabaasu kanaa rakkinadha jedhee recognize godhee dubbatu akka tasaattituu hin ta'in hojii godhatee professionii godhatee ganamaa hamma galgalaatti dubbachuunsaa paartileen oppositioniidhaa fakkeenyaaf warri dhaabin deebii akkasii kennuun isaanii maal jedhaa waa'ee keenya maaliifi waa'ee biyya Itoophiyaa jedhamtuuti kan nuni haasa'aa jirru waan ta'eef achi keessa jira waan ta'eef achi keessatti rakkinni Oromoorra kan ga'e waan ta'eef rakkinni Oromoodhaa rakkina biyya kana mudataa jirutu Oromootti kana fide waan ta'eef. Kanaafi maalifan waa'ee kanaa kaasee wanta gara fuulduraa kan haasofnu wanta amma nutti dhufe jennee haasofne kana keessaa ba'aasin jechuuf jedheetan rakkina sila haasofne sana keessaatu dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo waggaa 2-3 dura conversationiin Oromoo gidduu ture wanti heera biyya kanaarra kaa'uwame ga'aatti yennaa hojiirra nuuf oole waa'een hiree ofii murteeffachuu dhimma Oromoodhaa inni ganama manaa ba'ameef sun yennaa hojiirra oole Oromooni wanta gara fuulduraa ofiisaatti tolfachuu danda'a kan jedhu. Amma garuu dubbiin achirraa maqeetu dudda duuba sigigaatee waggaa hedduu baroota hedduu dudda duubatti deebi'ee jira waa'een Oromoo. Wanti ani sila sii kaase mootummaadha jedhamee kan biyya sana geggeessaa jiru nafxanyaadhaa sababiin asiin jedhee fi deebii Oromootiifis wanta calaqqee wayii qabuufi. Wanti nuyi har'a conversationii godhachuu qabnu haasaa wanti nuyi godhachuu qabnu har'a sagantaa siyaasaa bara 1973 adda bilisummaa Oromoo maxxansee baase. Waa'ee sanaati jechuudha. Maaliif dubbiitu sigigaatee baroota sanatti achi deebi'e waan ta'eef waa'ee hiree ofii murteeffannaa akka inni itti bara sana framed ta'ee rakkinoota imperial Itoophiyaa keessa rakkinoota bara militariidhaa bara dargii keessa Oromoorra ga'e sana. Reefuudhuma iyyuu dargiin dhufee aangoo qabachuuf jedha yeroo sana waggaa tokko akkas hafaa gaafa sagantaan siyaasaa kun ba'u. Maal ilaalcha keessa galfate sagantaan siyaasaa sun jettee yennaa ilaalte Oromoodhaaf Oromummaa wanti jedhamu lafarraa baduudhaaf jiraachuudhaafitu sodaachisa jala galee jechuudha. Kanaafi wanta sana madaalu deebii wanta sana madaalu akka ta'uuftu sagantaan akka sanaa ba'e. Wanti Oromoo baasu hireesaa ofiin murteeffachuudhaa kan jedhu jechuudha. Akkuma sana immoo
Oromoo duwwaa miti waan ta'eef biyya Itoophiyaa keessatti rakkina akkasii kan qabaataa ture. Yeroon nuyi amma keessa jirru kuni yeroo baay'ee addaati. Tokkoffaa saboonni Oromoo fakkaatan jiru. Historically concorded house kan jennuuni rakkina Oromoon qabu kan qaban ammas rakkina gaaffii Oromootii wajjin wal fakkaataa kan qaban. Wanti yeroo kana immoo dabalataan immoo adda isa godhu maa inni warri akkasii kaaba Itoophiyaa keessas jiru amma. Amma yoo aga'uun fudhatte hiree koon ofiin murteeffadhaa jedha. Warruma kibbaatii jechuudha kaaba keessa jiru waan ta'e maleessa. Waa'ee qimaantii yoo fudhatte hiree koo ofiin murteeffachuutu narra jiraadha kan jedhaa jiru. Kanaaf biyya Itoophiyaa keessa uummattoonni jiran 95% kan ta'an waa'ee hiree isaanii ofiin murteeffachuu irratti xiyyeeffannaa guddaa qabu waan ta'eef isarratti Oromoonii kan qabsaa'uu qabu. Waa'ee kana murteeffachuu irratti balbala banachuu qaba. Waa'een kana akka wanjalaa godhee inni shiftoonni Abiy Bobbaases Abiyyis mootummaan isaa inni isaan kaa'an kun waa'een hiree ofii murteeffannaa kuni conversation sirrii ta'uutu irra jiraata kaampii Oromoo. Achirraa ka'agaa maal goonaa inni jettu achirraa ka'a jechuudha. Gaafa kaayyoo kee lafa kaa'atte maal akkati gootu maal akkati hin goone maal akka si barbaachisu maal akka si hin barbaachisne achirraa ka'ama jechuudha. Kanaafi wanti Oromootti dhufee wanta bara nafxanyaan Oromoo keessa ture itti dhufedha. Maaliif amma yeroon kun sila wanti haasa'anii mootummaa akkasiiti kan nutti jiru. Mormiin nurra jiru mootummaadha alammoo mormiin nurra jiru kan akkasiiti. Yeroo wanti dubbadheef maa inni rakkinni Oromoo irra jiru rakkina isa bara Haile Sillaaseetiif bara Minilik waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Oromiyaanii jirti moo hin jirtu jennee ol gaafachuutti kaaneerra. Oromiyaan jira mootummaa naannoo Oromiyaa kan jiru ol gaafachuutti kaaneerra waan ta'eef sana deebifachuudhaaf. Qabeenya Oromoo irratti Oromoon akka abbaa ta'uuf biyya Oromoo irratti Oromoon akka abbaa ta'uu fi sana deebisachuudhaaf qabsoon godhamu hundumtuu sana walgituutu irra jiraata. Oromoon yaada isaa gara kanatti luuccessee fuulduratti tarkaanfachuutu irra jiraata waan jedhudha kan ani qabu. Galatoomii Dr. Etana, Dr. Chaalaanis galatoomii nis conclusionii irratti waan duratti hambifadhe tokko itti dabaleen sagantaa kana asumaan xumurraa. Egaa dhiittaa isa jedhame kana dhiittaa gabaasa amnistii irratti taa'e kana tokko tokkoon kaafnee ilaaluudhaaf yaallee jirra. Deebii gara mootummaatiin deebi'es kaafnee ilaaluudhaaf yaallee jirra. Ani waan tokko asirratti dabaleetii gara dubbisa conclusionii kana darbee deemuu barbaada. Mee akkuma isaan jedhaa jiraatan raawwiin yookaan ajjechaan namarratti raawwate karaa jechuma isaaniif fayyadama. Dubbii isaan akka difeensitti kaasan keessaa tokko shaneettu nama ajjeesaa jira, shaneettu akkana godhaa jira, maaliif achirratti hin makamne. Jawaar nama waamee nama 86 ficcisiisee jira, inni maaliif hin gaafatamne. Kanniin waan daa'immanii waan ta'eef mee akka nama kolleejii seeraa seenee baratee wanni jedhe tokkotti jechoota sadiin waan isaan jedhan kana duwwaa godhee bira darbuun barbaada. Human Right Declarationii irra yookaan Constitutionii biyyattii sanarra itti gaafatamummaan mootummaa inni guddaa jedhamee core international human right values jedhamee wanta ta'ame keessa mootummaadhaaf human rightii kabajsiisuu irratti waan koorii sadan ta'an tokkotu jira. The government has a duty to protect, respect and fulfill human rights human right of the citizens. Dirqama kabajuu ittisuu guutuu mootummaarra kaahaa dokumentiiwwan human right irratti barreeffamanii jiran kan Itoophiyaan saayinii gooteertu kan constitutionii biyya sanii irra taa'ee jiru. Kanaaf Caalaan raawwatee Etanaan raawwatee mootummaan akka raawwate beenna marumayyuu wanni argumenti mataa isaaniiyyuu fudheeti isaanumatti deebisaa jira. Caalaan raawwatee Etanaan raawwatee Zaak raawwatee itti gaafatamummaan kan mootummaati. Baajatni qabamee taaksii uummatarraa ciree maallaqa dooneeshiniidhaan biyya kanneen hundaa irraa guuree
waraana ijaaree biyya tokko daangaa kabachiisee bulchuu nan danda'a jedhee mootummaan tokko aangoorra kan taa'u tokkoffaa ummata tiksuudhaaf protect gochuudhaaf akka human rights isaanii yookaan immoo mirgi namummaa isaanii akka violate hin taane eeguudhaaf protect gochuudhaaf isa jennu jechuudha. Ofiifuu hin raawwatu jechuudha. Inni lammaffaa protect gochuudhaaf qaamni biraa akka irratti hin raawwanne. Respect gochuu ofiifuu immoo akka hin raawwanne. Fulfill gochuu wantoota raawwii mirga dhala namaatiif mijaawaa ta'an akka raawwatu. Fakkeenyaaf institutionoota seeraa ijaaruu, institutionii poolisii ijaaruun akka qaamni biraas kan sarbu yoo jiraate waan san gochuu akka hin dandeenye eeguudhaaf mootummaa tokko mootummaa jechisiisuu wantoota danda'an keessaa responsibility sadiin kana raawwachuu danda'u. Responsibility kana raawwachuu dadhabeen taatee kana wantoota asitti kaa'e sadan kana raawwachuu dadhabeen qaama kamiin irratti himannoo banuu hin danda'u. Kan ofii raawwatu dhiisitii jechuudha. Kan ofii raawwatu hafee qaamni sadaffaan qaamni biraa qaama tokko dagadhe Shanee Jawaar jedhee Misra keessa dagadhe Egypt dura Eertiraa Shaabiyaa jedhu amma immoo Egypt dabalataniiru. Egypt mataansi Itoophiyaa dhufteeti mirga dhala namaa sarbitee ummata biyya sanii himmiiti taanaan kan itti gaafatamu mootummaa biyya san jirudha. Kan akka dirqamatti I think namoonni abbootii aangoo ta'anii itti gaafatamtoota waajjira communicationii ta'anii itti gaafatamtoota abbootii aangoo isa gubbaa ministeera irraa kaasee ministeera haqaafaatu ibsa kenne dhimma kana ilaalchisee baay'ee kolfaan ture baay'ee na ajaa'ibaan ture ministeerri haqaagaa kan seera biyyattii sana keessa jiru abbootii alangaati abbaan alangaa general yookaan attorney general inni jennu kun nama seera baratee nama seera biyya sanii beekee nama seera biyya sanii kabachiisuudhaaf deemu kan jedhamu core constitutionii waan taa'e waan heerri biyyattii sanii kaahe hin beeku jechuudhaaf na rakkisaa garuu mootummaa defend gochuudhaaf raawwii feelarii mootummaa san defend gochuudhaaf wantoonni isaan qabatanii ba'an akka daa'imaatti kan nama gubu kan nama aarsu akkuma Dr. Etanaan jedhaame mootummaadha jecha jedhamuyyuu asitti fayyadamuudhaan waan nu rakkisuu fi qaamni biyya bulchaa jira jedhamee wanni godhamu tokko waan biraa waan itti waamamu waan biraa wayii waan hin qabneef mootummaa jechaa dubbataa jirra malee kana waan salphaa like elementary nama sirna mootummaa tokko beekamu it's very elementary conceptii kana hubannoo dhabullee natti hin fakkaatu itti gaafatamummaa irraa dheessuun karaa saniin mul'ata. Gara the way forward jedhee gaafii kaasi kanatti jecha koo isa dhumaa kennee darbuudhaaf akkuma jedhame duubatti deebinee eessatti waa balleessinee bakka kana irratti kufne jennee asas wal goonee dhugaa walitti himneeti gara fuulduraatti maal godhuu qabnaan waan godhuu qabnu argine ka Itoophiyaa biyya san Itoophiyaa biyyattii jedhamtu biyya yeroo hunda dhiiga Oromootiin qofa ijaaramtee fi hanga ammaa turte sana tiksuudhaaf dhiigni ilmaan Oromoo bara Minilik irraa jalqabee hanga Minilik lammaffaa irratti dhaabatee Minilik sadaffaa dheeraanii hanga Minilik sadaffaan amma jiru kun Abiyyi yookaan Ashaagireen jiru kanatti biyya sanirraa bu'aa takkitti osoo hin buufatin miidhaa qofa wanni godhaatu Itoophiyaa bulchaa jirra Afrikaa bulchaa jirra akkana godhaa jirra jedhaat ummata jechoota sobaatii fi waan hin fakkaanne ilma gada abbaa gadaattu akkana godhaa jira ilma gada abbaa gadaattu Afrikaa bulchaa jira ilma abbaa gadaattu Oromiyaa bulchaa jira ilma maalittu akkana godhaa bulchaa jira jedhameeti amma argaa jiru na fakkaata amma xiqqoo amma kanaan beeku yoo hin dandeenye ummanni Oromoo kanaan hubachuu yoo hin dandeenye argaa jira dubbii waan fedhe siyaasni isaanii gara fedhe haa ta'u abbootiin qabeenya Oromoos tuttuqamuu jalqabaniiru namoonni tokko tokko mana isaaniitti dhufu eegalaniiru kana caalaa sirna nafxanyaa wanni godhamee alaabaan sun fannifameeti maqaa isaanii jijjiiratanii hanga gadi bahanitti hanga alaabaa isaanii jijjiiratanii gadi bahanii sirna biyya tokko amantaa tokko alaabaa tokko jedhanii hanga gadi bahanitti eegna hangasitti teennee haa dhumannu jedhee Oromoon yoo hin eegate mirga isaati wanti gochuu dandeenyu hin jiru no hanga ammaa kan ga'e kun
waan arguu qabnu argineerra yoo jedhee Oromoon itti amanatee garuu ammaan booda steppiin takka takkaan gara duubatti deemnu steppiin takka takkaan gara duubatti deemaa deemnu hundi qileettu nu duuba jira gara duubatti karuma deemnu qileettu nu duuba jira ammaan tana sirni jiru kun sirraa'eeti sirni jiru kun fooyya'eeti waan amma jedhamu kana kabajeet mootummaa ta'ee itti fufuu hin danda'a amantaan jedhamu Oromoo keessaa haqamuu danda'uu qaba mirgaa miti amma booda isaan irraa kan gaafannu amma booda isaan irraa kan gaafannu wanti takkallee hin jiru mirga heeraa fi seeruma biyya sanii keessatti taa'e akka raawwatamuu fi akka mirgi fottoquu mirga biyya ofii ijaarrachuu Oromoo kabajameeti fuulduratti deemamuu danda'amu godhamuu danda'uu qaba Oromoon hundi gara kanatti wanni godhuu qaba ajandaan kenna hundi kana duras kaafneerra kana duras irraa mari'anneerra wanti irra deddeebi'aa jiru ammas hubannoon wal qixxeen ummata keenya keessa hin jiru kan faayidaadhaaf mallaqa amma guyyaa guyyaadhaan argatanii fi akkuma tibbana jedhamaa jiru kaarameetirii 500 bitameeti mirgi Oromoo bilisummaan Oromoo kiisnii kiyya yoo guute an yoo qanani'e Oromiyaan qananiiteerti an yoo badhaadhe Oromiyaan badhaatee jirti jedhanii warra yaadan yoo hin taane qaamni achirraa hafe arras Oromoon buqqaa arras Oromoon ajjeefamaa bifa akkanaatiin itti fufu kan jedhu kan mataan isaa fayyaa qabu jira natti hin fakkaatu sagantaa keenya ni dheeressinee sumaan xumurraa egaa sagantaa irratti waan na wajjin argamtanii marii dheeraa gaggeessitaniif Dr. Etana Habtee London England irraa Dr. Caalaa Abdiisaa Sweden irraa akkasumas Seenaa Jimjimoo asuma Chicago US irraa waan marii dheeraa gaggeessineef galatoomaa teeknika to'achuudhaan kan nu wajjii ture kiyyaa sanyiitii hundi keessanuu galatoomaa sagantaalee biroo kan keelloo miidiyaa wajjin hanga walitti deebinutti nagaatti galatoomaa. Thank you.